Ashama harkafuun hordoftootaaf daawwattoota Shinnigaa Broadcasting Service. Kun qophii keenya waltajjii Shinniggaati. Qophii keenya waltajjii Shinniggaatiin har'a keessummaa tokko Edmonton Kanaadaarraa qabannee isiniif dhiyaaneera. Keessummaan keenya irraa faarfataa waldaa Pirootestaantii Faarfataa Dastaa Sarmuuti. Waamicha keenya kabajuudhaan gara toora stream yaardi keenyaan afeerraa keenya kabajee waan nu dhiyaatteef galatoomii ulfaadhu anaa dhufu siin jenna Faarfataa Dastaa. Isinis warri Shinnigaa Broadcasting Service har'a miidiyaa keessan irratti keessummaa na godhachuu keessaniif baay'ee galatoomaa. Atis Oliifan Margaa, thank you. Galatoomaa ulfaadhaa. Qophii kana qopheessuun kan isin waliin turu an Oliifan Margaati. Akkuma jalqaba irratti kaasnee turre har'a waltajjii keenya har'aatiin dhimma amantiif siyaasaa irratti Faarfataa Dastaa waliin dubbachuudhaaf deemna. Dhimmi amantiif siyaasaa keessumaa biyya keenya keessatti Impaayera Itoophiyaatti haala walxaxaadhaaf namoonni hubannaa irratti baay'ee kan rakkatan kan rakkisuudha. Sana ilaalchisee hawaasa keenyaafis ta'e keessumaa gama mana amantaatiin namootaaf hubannoo gahaa ta'uu akka danda'utti dhimma kanarratti waliin dubbanna jennee qabanneeti jirra. Afgaaffii Faarfataa Dastaa waliin qabannee jirrutti akka dhiyaattan gamanumaan isin afeerra. Kallattumaan gara gaaffii keenyaatti yeroo seennu Faarfataa Dastaa amantiin maalii? Siyaasni hoo amantiitti hiika akkamii laatta? Siyaasaaf immoo hiika akkamii laatta? Well, baay'ee galatoomii Oliifan gaaffii kee jalqabaatii fi deebii hamman danda'e si kennuun yaala. Egaa gaaffii lamatu walitti jira. Inni tokko kan amantaati, inni tokko immoo kan siyaasaati. Gaaffii siyaasaa kanaaf namoonni siyaasaa fi profeshinii sanarra kan jiran deebii kan koora caalu si kennuu ni malu. Garuu lafatti yaadonni gurguddaan kun lamaan intersakti godhan irratti hammana hubatame yaada kooni daawwattoota keenyaa fi qooduu barbaada. Egaa amantiin maalii isa jedhuuf, siyaasni maalii isa jedhuuf lachuun isaaniiyyuu falaasamaa fi teerii adda addaa qabu. Akkaataatti ibsaman namoota adda addaa iskoolaaronni amantiis ta'u siyaasa karaa itti ibsan karaa mataa isaanii qabu. Isaan kana lachuuf iyyuu ammoo school of thought adda addaatu jira. Nani kan waa'ee amantii kana duwwaa irratti focus godhee yennaan iyyuu sittaasa'e ilaalchota adda addaatu jiru, like substantive theories, functional theories, social relative theories waan jedhamu streamii gurguddaa lama irratti hundeeffamuudhaan wanta nun idealism and materialism yerootti dhaabbataniiti amantii namoonni kada filosoofii akkaataa ittiin originate godhee akkaataa inni namoota hawaasa gidduutti dhalatee fi akkaataa inni itti hawaasa wajjin adeemaa tarkaanfataa dhufee dana kana ga'e namoonni yaada adda addaa ni qabaatu. Siyaasa waliin immoo karaatti amantiin kun wal qunnamu really directidha, baay'ee wal keessa galaadha, wal malees jiraachuu hin danda'u. Abboonni amantaa tokko immoo akka ibsanii lachuun isaaniiyyuu ulee gurguddaa bitaaf mirgaa harka waaqayyooti jedhu. Siyaasni principilii mataasaa qaba. Amantiinis principilii mataasaa qaba. Principiloota gurguddaa kana mootummaa lafa kanarra jiruu fi mootummaa waaqarra jiru dhalachuun isaaniiyyuu garuu mootummaadha. Akkaataatti wanti lafa kana gubbaa jiru walitti hidhatee function akkamitti akka godhu, aangoon akkamitti nama gidduutti akka qoodamu, resoursiin uumamaa kan waaqayyo addunyaa kana gubbaatti gad dhangalaase akkamittiin akka bulfamu, namni akkamittiin buluu akka qabu. Isaan kunis teerii adda addaa qabu. Like amma kumatiyu beektu jechuun fuma ittumaan ka'uudhaaf akka nuu ta'uu fi wanta teerii adda addaatu jira, like positivism, interpretivism, rational theory, behavioralism, structuralism. Kun teerii siyaasaati. Kana malee immoo ideoloojiin immoo jira. Ideoloojiin kun akkaataa akkamitti addunyaa kana yoo seerranne
qajeelfama kamtu sirna kamtu ardii kanaaf biyya kanaaf ta'a jechuurraan dhaabbatanii namoonni siyaasaa like anarchism, communism, environmentalism, fascism, liberalism, nationalism, socialism waan jedhamu kana jechuudha. Kun ideologiidha. Akkuma kana immoo gama amantiitiin immoo doktiriiniitu jira. Faallaa kanaa jechuudha. Doktiriiniin immoo jira. Isaan kun immoo karaa isa kamtu gaariidha. Warri akka Calvinistii jiru, Baptistiin, Protestant, warri akka immoo Reformationistiin immoo jiru. Anglikaanis jiru hundumtinuu asiin doktiriin yoo jennu achiin ideology jenna asiin immoo lachuun isaanii theory qabu akkamitti akka maddan akkamitti akka dhufan akkamitti akka exist godhan egaa amantiin fi siyaasni lachuun isaaniiyyuu kan xiyyeeffatu hawaasa biyya lafaa kanarra jiraatu ilma namaa fi hawaasa nama hin ta'in kan lafa kanarra socho'u kan lubbuu qabu biqiltuu lafa kanarraa dabalate kingdemii waaqarra jiruuf kingdemii lafarra jiru yookaan achi bulchiinsa waaqarra jiruuf bulchiinsa lafarra jiru yookaan achi sirna waaqarra jiruu fi sirna lafarratti uumama gidduutti adeemsifamu irratti kan xiyyeeffatanidha lachuun isaanii. Abdeeti jirta. Hayyee ibsa gaariirraa nu jalqabdeeti jirta. Ibsa kana lamaan wal bukkee qabdee yeroo nuuf laattu dhimma amantiif dhimma siyaasaa wal bira qabdee akka kanatti yeroo dubbattu amantiif siyaasni wal duukaa deemuu hin danda'u nu jechisiisa. Well, ilaala akkuma nama sii kaasuu yaalee ilaale fakkeenyaaf teerii isaa, ideoloojii isaa, doktiriinii isaa bal'aa adda addummaa jiranii iddoo akka kanatti ilaallee booda fakkeenyaaf amantaa Protestaantii keessaa amantaa Kiristiyaanummaa kan Protestaantii tan amana fakkeenyaaf. Amantiin inni an amanu kun pirinsipilii mataa isaa qaba. Prinsipiloonni kuni fakkeenyaaf akkas jennee waamna nuni catechism wanti jedhamu jira small and large catechismidha. Inni catechismiin kun prinsipilii amantichaati. Prinsipilii amantii kiristaanaa kan Protestaantii jechuudha. Achi keessatti komponentii gurguddaa afur qaba fakkeenyaaf. Komponentonni gurguddaa rafan catechismii kiristaanaa keessatti arginu kun inni tokkoffaani profession of faith keenya yookaan achi dhugaa ba'umsa amantii an kanattan amana jennee isa dubbannu jechaadha. An kanattan amana fakkeenyaaf waaqayyo tokkichattan amana ilma isaa itti nan amana jireenya bara baraatti nan amana dhiifamuu cubbuutti nan amana du'aa ka'uutti nan amana jireenya bara baraatti nan amana kun profession of faith jedhama. Akkuma kana immoo lammaffaratti immoo celebration of Christian mystery waan jedhamu kanarra jechuudha sirna qulqullaa'aa isa jennu amma fakkeenyaaf sirna waaqeffannaa yookaan liturgy isa jennu sirna gaa'elaa sirna cuuphaa qulqulluu sirna kennaa qulqulluu isa jennu kanatti immoo holy sacraments holy communions waan jedhamutu jira inni kan biraan immoo life in Christ akkamittiin jiraata amantii kana keessatti namni waaqayyo wajjin akkamitti jiraata fakkeenyaaf 10 commandments abboommi kurnan hin ajjeesiin hin hatiin hin hawwiin waan jedhamu sana jechaadha abbaaf haadha kee ulfina kenni waan jedhamu jireenyi nama amantaa kana keessa jiru attam ta'uu qabaa waan jedhu komponentii sattaanudha inni kan biraan akkamittiin kadhachuu akka qabnudha so catechismiidhuma kiristiyaanummaa isa kan Protestaantii kanayyuu gaafa ilaaltu fakkeenyaaf komponentii gurguddaa arfan catechismii kana keessaa inni tokko 10 commandmentidha yoo ta'e kun seeronni addunyaa kana baay'een kan irraa maddanii gaafa lubbuun namaa tokko du'u warri siyaasaa gaafa nama ajjeesan ani immoo nama amantiiti pirinsipiliin amantii koo immoo catechismii koo keessaa hin ajjeesiin kan jedhu na barsiiseera so I have to stand here and tell the rulers don't to kill the innocent people kun pirinsipilii chuma amantii kooti dubbachuu dhiisuu iyyuu hin danda'an sigalee kana principally amantii ko wanta ta'eefi wanta amanu kanayyuu dubbachuu hin dandeenya jechuudha yoon hin dubbanne kanaaf kallattiidhaan wal ilaallata eeyyee naan hin ilaallatu yoo ta'e eenyuun ilaallata kanaafuu hin wal ilaallata walifan lachuun keenya iyyuu kan dalagnu ilma namaa irratti wanta ta'eef. Hayyee namoonni tokko faarfataa dastaa amantiitti daheeffachuudhaan yookaan amantii jala waan of dhoksan fakkaatanii nuti nama amantiiti malee nama siyaasaa miti siin jedhu falmiin akkasii yeroo baay'ee na mudatanaan akka dhuunfaatti jechuudha nama amantiiti malee
Nama siyaasaa miti. Dhimma siyaasaa keessa galuu hin feenu, dhimma siyaasaa keessa galuu hin barbaannu. Yeroo isaan siin jedhan agartaa jechuudha. Falmiin akkasii especially yeroo siyaasni balaarra bu'u, yeroo siyaasni gara balaatti dhufu, namoonni baay'een falmii akkasii jimlaadha yeroo isaan itti geggeessan hin jiraatu. Dhuguma dhalli namaa siyaasarraa walaba ta'ee jiraachuu hin danda'a. Nu jechisiisa namoota akkas jedhan kanaaf. Argitee olifan ilagaa dubbiin inni guddaan asii ka'a. Amma fakkeenyaaf waan tokkoon gabaabsee sii kaasuu barbaada. Gidduu darbe kananii viidiyoo tokko sooshaal miidiyaa irraa arge. Viidiyoon kun maal jedhaa? Waa'ee mo'icha yookaan achi injifannoo lola Adawaa irratti godhame Italii fi Itoophiyaa gidduutti adeemsifameenii dargaggoota heddummina qabantu magaalaa Finfinnee keessatti celebrate godhaa turan. Mucaan yuutuuberiin tokko maayikiroofoonii fi kaameraa qabatee namoota celebrate godhan kana Adawaa kabajan kana gidduu adeemeeti abbaan Minilik ee'uudhaa jedhee gaafata. Namni gaaffii kana deebiseef hin jiru. Waggaa 150 celebrate godhu garuu kaameraa. Waggaa 150 celebrate godhu garuu Minilik abbaan isaa eenyu akka ta'e maqaa isaa illee hin beekan seenaa waa biraati. Maal jechuudha kana jechuun uummanni waggaa 150 waan celebrate godhu hiika isaa maalummaa isaa hin beeku. Amantii keessattis akkuma kana namni tokko kiristaanadha jechuun wanti pirinsippiloota kiristaanummaa beeka jechuu miti. Fakkeenyaaf pirinsippiloota kuni is the set of principles. Set of principles kun amantii kana clearly identity itti kenne waan inni fakkaatu boca isaa guutuu wajjin kan namatti mul'isu namtichi isaa galee isaa hubatame namni illee osa gaafatu amantiin kee maali yoo naan jettama fakkeenyaaf creediin qaban. Creed jechuun profession of faithiin qaba. Amantii koo karaan ibsadhuun qaba jechuudha. Amantii koo karaan ibsadhu creedii koo faithii koo katekizimii koo beekuuf maqaa amantii kanaa keessatti owwaamuun adda adda. Amma namoonni baay'een cal jedhanii dhuma wanta beekumsarraa hin ta'iniin yommuu mataan isaanii dhukkuffatee nama sakaanillee burjaajessantu mul'ata. Maal jechuudhaan nan ilaallatu jechuun namni waa'ee namaa nan ilaallatu jechuun maal jechuudha. Waaqa tokkoon sii gaasa sagalee Waaqayyoorraa. Wangeela Luqaas boqonnaa 4 lakkoofsa 17 fi 18 gubbaa irratti wanti nuti agarru tokko wanta sagalee Waaqayyoorra barreeffamee jiru waa'ee Yesuus isin sii dubbisa. Maal jedha? Hafuurri Waaqayyoo hafuurri gooftichaa anarra jira jedha. Warra gadadamoof sagalee misiraachuu akka lallabuuf, warra booji'aman akka hiika gadi gadhiifamaniif, warri akka bilisummaa warri booji'aman akka gadi gadhiifaman, warri mana hidhaa jiran akka hiikaman, warri cunqurfaman akka bilisummaatti jiraatan lallabuun dhufee jedhe. Okay? Macheem namni mana hidhaatti nama galchu nama amantii miti. Mitiirra nama siyaasaati. Kanaaf Yesuus siyaasa keessa nan galchu waa'een Baqqalaa nan galchu hin jedhu jechuudha. Maaliif dhufe? Dhufuusaayyuu namoota mana hidhaa jiraniif. Isa kakuu haaraa kana keessaa kakuu moofaa keessatti raajameera karaa Isaayaas. Maal jedha Isaayaas 61 irratti jechuma kana dubbata. Yesuus immoo gaafa dhalatu jecha kana dubbachuudhaan for the first time gaafa macaafa fuudhee dubbisu namootaaf sinagogii keessatti kana dubbisuudhaan jalqabe. Maal jechuudha ree? Yesuus adrees gochuu kan inni biyya lafaa kana dhufe number 1 the poor yookaan warra hiyyeessa. Number 2 the prisoners warra mana hidhaa keessa. Number 3 warra cunqurfamoo warra garbummaa jiran the oppressed. Inni kan biraan immoo warra hiyyeessota. Isa kanaaf warra jaamaniif isaan kanaaf dhufe Yesuus ergi ta'e kan inni adrees gochuu dhufe yookaan isaan kunoo namoota gidiraa adda addaa keessa jiran isaan kanaaf dubbachuu dhufe ergi ta'e nun immoo isaan follow goona ergi ta'e har'a akkuma Yesuus Kiristoos namoota mana hidhaatti lallabuu hin danda'u taanaan namoota mana hidhaaf dubbachuu hin danda'u taanaan namoota hiyyeessaaf dubbachuu hin danda'u taanaan namoota cunqurfamaniif dubbachuu hin danda'u taanaan ani Yesuusittiin amanne jechuudha.
Sigalee maaliif isa kana principaliin kanadha. Life in Christ. Komponentii gurguddaa arfan kaadekizimii keessaa inni tokko life in Christidha. Christii keessatti maal fakkaadheen jiraadhaa isa jedhudha. Maal fakkaadheen jiraadhaan kun waa'een justice na ilaallata. Because justice was the issue that brought Christ to this planet Earth. Yesuusin gara biyya lafaa kanaa kan fide injusticeidha by the way. Utuu justicein jiraatee hin dhufunni maal jedhe wangeela Yohaannis keessatti dhugaadhaafan dhugaa ba'uu dhufee jedhe. Okay? So Jesus was here biyya lafaa kana kan dhufee fi waa'ee dhugaa lallabuu dhufe. Maaliif sobatu iddoo dhugaa fudhatee waan tureef. Kanaafu nan ilaallatu jechuu hin dandeenyu. That is completely a lie. Of gowwomsina gabaa dhaqnee bitataa, baankii dhaqnee birrii kaawwataa, birrii baafataa. Wantoota facility infrastructure namoota politikaatiin biyya lafaa kana gubbaatti godhamu hundumaa keessatti qooda fudhachaa nan ilaallatu inni jedhamu yookiin wallaalummaadha yookiin joonja'ummaadha yookiin of gowwomsaadha namni malee. That is completely lie marga. Ayyee akkasitti gaafa dubbannu yookaan kanarraa gaafa kaanu basically siyaasni dhala namaarraa adda bahee jiraachuu akka hin dandeenye nutti agarsiisaa jechuudha. Jireenyumti nun jiraannu kuniyyuu siyaasa mataasaa danda'e qaba. Jireenyumti keenya kun siyaasadha. Kanaafi siyaasni eessaa jalqabaa jennuree faarfataa dastamee siyaasni eessaa jalqabaa jennu? Well, siyaasni waaqayyo irraa jalqaba. Waaqayyo isa nama uume irraa jalqaba siyaasni. Waaqayyo Addaamiin gaafa uumu bulchii jedhee aangoo laateef Eden keessa isa kaa'e. Bulchiinsadha siyaasni miti. Akkaataatti riisoorsii lafa kana gubbaarraa qabnu eebba waaqayyo nuu kenne tokko qabeenya lafa kana gubbaarraa riisoorsii lafti baattu. Lama isa akka bifa waaqayyootti uumame dhala namaa ijoollee kee, haadha manaa kee, horii qe'ee kee, even horii bosonaallee kan lubbuu qabu hundumaa mukallee akkaataa sirna kunuunsaa mukaallee sana hundumaa akkaataa atitti bulchuun irra jiraatutu set of principle kenneef waaqayyo Adamiif. Sun politiksiidha. It's all about structure. It's all about power. It's all about leadership. Kanaafu waaqayyo isa nama uume irraa jalqaba siyaasni. Then wherever there is humankind, there is politics. And wherever there is humankind, there is always religion. Iddoo namni jiru lafti politikaan hin jirre hin jiru. Politikaan lafa kanarraa baduuf namni baduu qaba. Maaliif even politiksiin ko animal kingdomii keessallee jira. Jaldeessi kootaa qaba. Qamaleen kootama qabdi. Mitiire jaldeessu kootaa qaba. Qamaleenu kootama qabdi. Kannisni kuuyinii qabdi. Mootii qabdi. Mitiire hojjettootas qabdi. Mootiis qabdi. Basaastuu qabdi. Kanniisa bar ilbii isaa. Kanaaf bakka lubbu qabeessi jiru kamuu siyaasni jira. Kun akkatti hubatamuu qaba. Kan inni jalqabe immoo waaqayyo irraati. Ayyee yeroo baay'ee biyya dhugaa beelofte yookaan biyya dhugaa hin qabne biyya dhugaan hin jirre keessatti aadaan bulchitoonni ittiin biyya bulchan amaleeffannaa ta'e yookaan aadaa ta'e yeroo sobaan massakame sobaan baatamee yeroo deemu tarii hawaasni siyaasa kana sobatti qabe yookaan soba godhee ilaaluu mala yaada jedhuun qaba gama kootiin gaafa ilaalu akka ilaalchaatti akka dhuunfaatti akka yaadaatti gaafa ani dubbadhu jechuudha. Biyyoota akkasii fakkeenyaaf akka biyya Empire Itoophiyaa akka fakkeenyaatti fudhannee kaasuu dandeenya. Empire Itoophiyaa siyaasa dhugaan keessatti badhaadhe, siyaasa walqixxummaan keessatti badhaadhe, siyaasa walqixxummaan sabaaf sablammii biyyattii keessa jiru oofee fuudhee gara fuulduraatti gara sirna dimokiraasii sirriitti fuudhee haga hin deemnetti hawaasni mootummaa akkasii jalatti bulu yeroo baay'ee siyaasa kana gara sobaatti dhiibee ilaala yookaan gara sobaatti dhiibeetu gara sobaatti qabeet ilaala.
namoota akkasitti ilaalan kanaaf yookaan namoota ilaalcha akkasii qaban kanaaf siyaasumatu hiikaansaa soba jenneetti himnamu yookaan bulchitoota sobaan bulchantu hiika siyaasaa nu jalaa balleesse jenname. Well, siyaasni yookaan politiksiin akkuma sila sittime essentialiidha jireenya hawaasa tokkoo keessatti baay'ee murteessaadha. Existentialii dhala namaaf iddoo guddaa waan qabuudha. Akkuma sittime waa'ee bulchiinsaati, waa'ee qajeelfamaati, waa'ee sirnaati, waa'ee aangooti, waa'ee hoogganuuti. Waa'ee wanta seera hin qabne seera qabsiisuuti. Waa'ee wanta sirna hin qabne sirna qabsiisuuti. Akka goondaan tooraan adeemutti dhalli namaa leenii isaa eeggatee tooraan akka adeemu. Akka nama najjeefne seermaleessa akka hin taane, akka nama hin hanne, akka qabeenya namaa hin saamne, namni seeraan, heeraan, principled ta'ee karaa qabatee akka adeemuuf kan murteessaa ta'e for our existential barbaachisaa kan ta'e waan ijooti siyaasni malee siyaasni soba. Siyaasni maaloo wanti jedhamu hin jiru. Hiikaan siyaasaa soba miti. Sobni faallaa dhugaati. Siyaasni immoo pirinsipiliidha. Malee termii tokko iyyuu miti. Siyaasa termii tokkoon diffaayin gochuu iyyuu hin dandeessu. Maaliif wantoota baay'ee walitti hidhataatu iddoo tokkotti siyaasa jedhama wanta ta'eef. Isa kanaaf biyya keenya keessatti akkuma ati sila dubbatte namni nama sobuun maal jedhu ebelu mee ati immoo polotikaa kee kana dhiisi jedhu maal jechuudha soba kee kana dhiisi jechaadha. Sammuu namaa keessatti maaltu jira siyaasa jechuun akkuma atu jette waan sobaa oduu sobaa yaada sobaa waan akkasii siyaasadhaa jedhu maalirraa kaa'ama kun eessaa fide naareetiifi kana hawaasti keenya hawaasti biyya biraa akka itti naasa'u hawaasti keenya hawaasni gaanfa Afrikaa jiraatu eessaa fuudhe naareetiifi kana eessaa fuudhe onaan jette warra biyya gaggeessaa turantu baay'inni isaanii hin sobuun jechuudha. Amanamoon turre dhugaa sa'uun beekan turan waliin dhooftuu turan fakkeessituu turan waan isaan dubbataniif waan isaan hojjetan waliin fakkaatu garaaf dugda ture. Kanarraa kan kee hawaasti kun kana observe godhee laalee lakkaa nama siyaasaa jechuun nama sobduu jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti siyaasa jechuunis waan sobaa jechaadha jedhe generalize godhe natti fakkaata malee siyaasa jechuun wordii tokkoon dhugaa soba qajeelaa jallaa waan jettu utuu hin taane is a set of principles wantooti baay'een iddoo tokkotti walitti dhufeeti siyaasa ta'a. Kanaafi akkasitti hubatamuu qabaa jechuun barbaada Olifan. Hundeemti siyaasaa iyyuu dhugaadhaan hin jette. Hundeen siyaasaa dhugaadhaa, ka'umsi siyaasaa dhugaadhaa. Siyaasumti jalqabayyuu Waaqayyo biraa dhufee, Waaqayyo irraa ka'ee jiruuf jireenyi dhalli namaa jiraatu kun mataan isaayyuu siyaasaa nuun jechaa jirta faarfata. Kana gaafa kaasnu siyaasni guutummaa guutuutti dhugaa waliin hidhata qabanu jechisiisa. Well, egaa isa kana Waaqayyo intentionii namoota sobaan gaggeessitoota gochuu hin qabu Waaqayyo. Waaqayyo parpasii inni uumeef jira. Akkaataatti namoonni itti fayyadaman immoo abused ta'eera ta'uu danda'a. Okay? Yeroo sana dhagaa namoonni akka keenyaa gidduu galuun kan nu barbaachisuuf. Fakkeenyaaf sagalee Waaqayyo irraa sitti hima. Waaqayyo amala isaatti waaqa qajeelummaati. He's a God of justice and he is just by himself and by his character and by his identity. Waaqayyo waaqa qajeelaadha amaluma isaan. Sagalee Waaqayyo maal jedha jette Faarsaa 8:9 irraa inni biyya lafaa qajeelummaadhaan hin bulchaa saba hundumaafis firdii qajeelaa hin kennaa jedha. Agartee biyya lafaa qajeelummaadhaan saba hundumaafoo firdii qajeelaa kenna. Kana maaltu jedhaa? Wangeela yookaan achi macaafa qulqulluu kan nuni amantaa keenya keessatti baadhannee adeemnu kan nuni irraa barannuuf irraa barsiifnutu akka kana nuun jedha. Kana malee immoo seera keessa deebi'ii boqonnaa 1:16 akka kana jedha. Obboloota gidduutti nama biyya isaa fi isa biyya ormaa gidduutti firdii qajeelaa kennaayii jedha. Kennaa. Kunin immoo ajaja. Waaqayyotu warra biyya geggeessaniin warra liidarootatti dhaamsa kana dubbata.
Gaafa namni biyya ormaa biyya keessan keessa dhufee jiraatus warra immoo biyya kana gubbaatti from the beginning jiraatan for the indigenous people isaan kana gidduutti firdii qajeelummaadhaan kennaa jedha. Kun ajaja Waaqayyooti. Inni kan biraan keessa deebiidhuma kana keessa 1:17 irratti immoo firdiin kan Waaqayyo waan ta'eef firdii waliin caalchisiinaa jedha. Agartee firdiin kan Waaqayyo waan ta'eef firdii waliin justisiin kan Waaqayyooti by the way. Justisii Waaqayyotu kaa'e. Waajirri haqaa kan namaa ta'uu hin danda'u. Waajirri haqaa kan politikaa paartii ta'uu hin danda'u. Waajirri haqaa kan Waaqayyooti. Namoonni achirra ta'an waan godhan akkaataatti godhan sanaaf Waaqayyo duratti deebii kennuudhaaf jiru gaaf tokko. Maaliif uleen qajeelummaa kan namaa ta'uu hin danda'u kan Waaqayyooti. It belongs to God. Waajirri haqaa kan namaa ta'uu hin danda'u. Sigalee kanaaf firdiin qajeelummaadhaan kennamuun akka irra jiraatu immoo ajaja Waaqayyooti kun. Waaqayyo qajeelummaa fi akka faradu hojii isaatiin agarsiiseera fakkeenyaaf. Justisiin sarvi ta'uu qaba akka barsiisa sagalee Waaqayyootti. Isa kanaaf iyyuu eddee kana jenne Waaqayyo kan inni qajeelu gaggeessitoota biyyaa warra biyya hoogganan kan inni kaa'e warra seeraan ta'an warra waajjira qaa warra waajjira poolisii lafa hunduma isaa jiran kana Waaqayyo kan inni kaa'eef akka isaan qajeelummaadhaan dhugaadhaan qulqullummaadhaan akka gochuu qabanitti akka godhaniif isaan kaa'e. Isaan immoo kana abiyuus godhuu malu. Inuma godhamas. Gaafa isaan abiyuus godhan namoonni akka koo xaalqaa seennachaan maal jennaan? Principally amantii korra dhaabbadheen lakki wanti isin gootan sirrii miti. Sagaleen Waaqayyoo qajeelummaadhaan hojjedhaa isiniin jedha. Qajeelummaadhaan faradaa isiniin jedha. Isin immoo qajeelummaadhaan faradaa hin jirtan kanaafuu dhaabbadhaa jedhaa jechuudha namni akka koo. Sagalee kanaafuu wantichi akkas fakkaata Waaqayyoo jara kana akka isaan dhugaa hojjetaniif kaa'e akka isaan soba hojjetaniif hin keenye isaan garuu sobuu danda'u. Kana jechuun eeyyee akka Waaqayyootti uleen seeraa uleen qajeelummaa uleen bulchiinsaa ulee qajeelaa akka ta'u barsiisa sagalee Waaqayyoo. Namoonni garuu ulee qajeelummaa lafa kaanii ulee jallinaa ol kaasuu danda'u jechuudha. Hayyee namootni yeroo baay'ee maqaa amantaatti deeffachuun maqaa amantaa of dura qabuudhaani siyaasa ofirraa qabanii akka ati nuuf ibsaa jirtu kanatti gartokkee dhugaa waan gatan fakkaatu jechuudha. Dhugaa walakkaa qabannee dhugaa walakkaa baannee deemuu hin dandeenyu. Dhugaan dhugaadha. Dhugaan guutuudha. Dhugaan sarkaamistaansii jireenya keenyaa kam keessayyuu waan jiruuf yeroo dheeraa jireenya keenyaa kana naannoof nu mara dhugaadhaan tikfamnee dhugaan eegamnee jiraachuutu nurra jira jechuudha. Kana jechuun namoota akkasiitiif namoota akka kanatti ilaalan namoota ilaalcha akka kanaa qabanii fi siyaasa keessaa hin qabu jechuun yeroo mootonni haqa dabsanii haqa cabsanii haqa jallisanii haadha hiyyeessaatti darbanii dhiiga namaa garmalee jissan yeroo akkasii kana dhugaan cabaa jira waan ta'eef gartokkee dhugaa gataniiru jechuudha. Hiikkoon kanaa karaa biraa gartokkee dhugaa akka isaan gatanitti ilaala. Haa ta'uti mana amantaaf yookaan amantootaa fi namoota siyaasaa gidduutti akka garaagarummaan jirutti hubannaa dhabuurraa haa ta'u namoonni akka kanatti ilaalan yeroo baay'ee hin mul'atu yeroo baay'ees nu mudatu. Haqaaf siyaasa gargar baafnee gargar fageessinee ilaaluu hin dandeenyu. Haqaaf siyaasa obbolaadha wal bira jiru. Sirna bulchiinsaa keessatti bulchiinsi kan ittiin geggeeffamu siyaasa amma ta'etti haqaaf siyaasa gargar fuunee gargar baasnee ilaaluu hin dandeenyu. Haa ta'uti garuu siyaasa akka waa tokkootti kan mataa isaa danda'e goone amantii akka waa tokkootti finnee gam tokkoon keenye haqa gaafachuun nama siyaasaa nu jechisiisa. Haqa yoo dubbanne haqa yoo gaafanne waan dabeef yoo falmine waan dabetti yoo baanee itti himne itti dubbanne waan haqaa dubbachuun yookaan dhugaa gaafachuun nama siyaasaa nu jechisiisa. Yoo nu jechisiises jarri lamaan hamma wal keessa jiraatanitti dhiibbaa maalii qaba? Well,
nama siyaasaa nu jechisiisaa yoo haqa dubbanne jette ati nama siyaasaa ta'uunis cubbuu miti. Asumaanii deebii kee isa hangafattuu yoo ta'in ce'in nama siyaasaa yoo jedhamte fakkeenyaaf cubbuu miti. Akkuma sitti mee siyaasni jechuun akkaataatti biyya kana lafa kanaa gubbaatti dhalli namaa wanti lubbuu qabu biqiltuun namni bineensi hundumtinuu sirna inni ittiin nagaadhaan tasgabbiidhaan hundumtuu gammadee hundumtuutti hafuura fudhatee buluu akkaataa danda'u irratti waa'ee aangoo waa'ee bulchiinsaa waa'ee haqaa isa kana gubbaatti kan xiyyeeffatu akka ta'e sitti meen jira. Egaa gaafa immoo dhugaan kun karaarraa jallatu haqatu jallate jechaadha mitiire sagalee waaqayyoorraa iyya raagutaan si tokko tokkoon si argisiisa. Fakkeenyaaf raajii Ermiyaas kan jedhamu boqonnaa isaa 22 lakkoofsa 13 gubbaarraa nama mana isaa karaa jallinaatiin ijaarratuuf wayyoo akkasumas nama in hojjechiifata gatii dadhabbii namaa immoo garuu hin kafaluu jedha. Amma kun Isaayaas Ermiyaas kutaa kana kan inni dubbataa jiru wangeela isaa lallaban isaa amantoota attam jirtu har'a wangeela akkasiin siniin abbabaa miti. Kallattiidhaan ergaansaa kan ilaallatu namoota oofisii raanii godhanna. Namoota koraaptid ta'an. Maal jedhaan eesiin warri karaa jallinaa mana ijaarrattan isiniif wayyoo. Karaa jallinaa karaa sirrii hin taaneen warri ijaarrattan isinii wayyoo. Dadhabbii namaa kan gatii dhabsiiftan isiniif wayyoo. Xaalqaa galiyaasaa kun raajii dabar. Namtichi kun poolisii miti. Yookaan achi immoo abbaa gadaa miti. Namtichi kun raajii waaqayyooti. Kana malee sagalee waaqayyoo keessaa daddabalee yoo si dhaggeeffachiise wanta raajonni kun dubbatan iyyi raajotaa akka kana jedha. Ermiyaasumti kun fakkeenyaaf raajii Amoos boqonnaa 5 lakkoofsa 11 irraa isinii jedha. Nama dadhabaa dhiittanii bulchitanii midhaan isaas karaa malee waan irraa fudhattaniif dhagaa soofamaadhaan mana hin ijaarrattu garuu keessa hin jiraattanii jedha. Kana eewtu jedha raajii waaqayyoo raajii Amoos wangeela ani itti amanuu mana amantaa keenya keessatti kan itti amannuuf kan irraa barannu barsiifnu irraa akkas jedha raajii Amoos boqonnaa 5 lakkoofsa 11. Isin nama dadhabaa dhiittanii bulchitanii midhaan isaas karaa malee waan irraa fudhattaniif dhagaa soofamaadhaan mana ijaarrattu garuu immoo keessa hin jiraattanii waaqayyo lubbuu keessan gabaabsaa jedha. Maal isa gashee amma yoo kaabineen mana ijaarrate kun raajii miti jechuu danda'a namni. Maal isa gashee amma raajiin kun waa'ee warra gubboodhaan mana ijaarratee keessa maa dhaqe jechuu danda'a namni akkuma warri har'aa jedhan. Garuu namni jedhee dhiisee dhimma isaa miti. Sitti meera amantiin pirinsipilii qaba. Waan itti amannu qabna. Sirna qabna, qajeelfama qabna. Sirni kun qajeelfamni kun abboommoo ta'an gudunfama. Zen abboommi jechuun immoo do's and don't do dha. Godhii hin godhiin kan jedhudha. Kanaaf sagalee waaqayyoo wanti inni godhi nuun jedhe gochuu dhiisuun cubbuu wanta ta'eef sana keessaa wanti waaqa nurraa barbaadu keessaa wangeela macaafa raajii Isaayyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 17 irraa akkas godhaa kan jedhu jira. Maal jedha? Firdii qajeelaa duukaa bu'aa. Namoonni mootonni yommuu isaan karaarraa jallatan itti ifadhaatii qajeelchaa. Haadha hiyyeessaa ijoollee abbaa faatirran jirre warra dadhaboodhaaf falmaa nuun jedha. Kara wangeela jedha maqaan egaa qajeelfamadha. This is the principle. This is a commandment and I have to do this. Okay? Kana gochuun qabaachaan. Kanaaf namoonni amantaa kana keessa jiran abboommii isaanii kenname waan waaqayyo isaan abboome waan gochuu qabanuu dagataniiruu jechuudha. Otuu firdiin jallatu otuu namni lafa isaarraa buqqa'u maa jedha beektaa raajii Mikiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 2 irraa isaan lafa namaa isa qajeelan humnaan hin qabatu jedha. Listen isaan lafa namaa isa qajeelan humnaan qabatu jedha. Nama mana namaa isa barbaadanis hin fudhatu jedha. Nama tokko mana isaa wajjin isa gaanis dhala isaa wajjin hin cunqursu jedha. Agartee cunqurfitoonni akkas nama godhu. Lafti kee watti bareede hin fudhatu. Manni kee watti bareede hin fudhatu. Fardi kee watti bareede hin fudhatu.
Zen ati immoo namni waaqatti amantu kun akka amantii kootti gaafa kana argitu you have to react jechuudha. Dubbachuun qabaachuudha. Isaayyaas boqonnaa 5 lakkoofsa 8 gubbaarraa moo ka jedha. Isin warra iddoo tokkollee utuu hin hambisiin mana qabdan irratti mana, maasii qabdan irratti maasii daddabalattanii kophaa keessan lafa fudhattanii teessaniif wayyoo jedha. Isaayyaas raajiidha. Hin ilaale. Gaafa ilaalu kaka'umsi greediness gabgaabbaadha miti kaka'aadha namni warri biyya bulchan kun kaabineen kaka'aadha poolisiin kaka'aa waajirri haqaa kaka'aa warri siyaasaa kaka'oo ta'an gaafa laalu mana irratti mana jedhe lafa irratti lafa jedhe fudhattu jedhe daddabalattanii fudhattu jedhe isiniif wayyoo jedhe. Okay? Kuni sagalee waaqayyooti. Dubbachuutu cubbuudha otuu hin taane dubbachuu dhiisuutu cubbuudha. Otuu argituu isa argite isa taajjabde akka raajota waaqayyoo kanaatti react goote aggressively respond gochuun dura dhaabbachuun okay resist gochuun inni isa macaafni keenya nu abboomudha. Caal jechuun garuu walii galuudha. Okay? I know dhugaa gaafa dubbattu gatii isa kaffalchiisa. Fakkeenyaaf kakuu haaraa keessatti namtichi Heroodis jedhamu haadha manaa obboleessa isaa akka waarsaa jedhama biyya keenya duru jira miti fudhateeti nama waaqayyo raajii Isaayyaas Yohaanis Cuuphaadhaan immoo sirrii moo sirrii miti jedhee gaafatannaan sirrii miti ittiin jedhe. Mootiin sun akka inni adaganyaa ta'e akka inni araara hin beekne akka inni namaan dhiifne beeka garuu soba dubbatee har'a buluurraa dhugaa dubbatee mormisaa hin citee hin du'e. Agartee dubbachuu dhiisuun caal jechuun mataan isaa waaqayyo duratti cubbuudha. Wanta nama tarreesse wanti raajonni iyyan Aamoos faa, Ermiyaas faa, Mikiyaas faa, Isaayyaas faa wanti isaan iyyan Iyesuus raajonni warri kakuu haaraas akka amantii kan kootti amantiin kan koo kan inni dhaabbatu haqaaf, dhugaadhaaf, cunqurfamaaf, hiyyeessaaf, isa garbummaa jala jiruuf, isa wanjoo jala jiruuf, isa mana hidhaa jiruuf dhaabbata amantiin kan koo. Kana otuun arguu callisuu cubbuudha malee argee react gochuun cubbuu miti sin jedha balleessa ko. Kanneen siyaasa cubbuu godhanii dhugaarraa baay'ee fagaataa jiraachuu isaanii kan nutti agarsiisu ibsa bal'aa ibsa ajaa'ibaa nu laachaa jirta. Kanarraa ka'uudhaan amanaan tokko nama siyaasaa ta'uu hin danda'a jennee gaafachuurra amanaan tokko nama siyaasaa ta'eyyuu qajeelfama waaqayyoo sana tooraan fiixaan baasuu danda'a yookaan dhugaa sana fiixaan baasuu danda'a nu jechisiisaa jechuudha. Mee amanaan tokko nama siyaasaa ta'uu danda'a. Ta'uu danda'arrayyuu dabarree amanaan tokko yoo nama siyaasaa ta'e irra qajeelfamni waaqayyoo hawaasa gidduutti dhaloota gidduutti lafa qabate akka dhaabatu taasisuu danda'a waan ta'eef amanaan tokko nama siyaasaa ta'uu irra wayyaa akka jedhu irratti mee yaada xiqqoo nu laaddu das. Look amma namni hundumtinuu keessumaa biyya akka biyya keenya akka Itoophiyaadhaa fi biyyatti namni haqa akka bishaanii dheebotu qajeelummaa akka biddeenaa biyyatti beelofne biyya keenyadha. Kun immoo maaliif namoonni qajeelota ta'an oofisii keessa waan hin jirreef qajeelummaan badeera. Namoonni dhugaa jaallatan oofis raanii gochaa waan hin jirreef dhugaan badeera. So namni mooraaliin namaa wanta babbade ta'eera jechuudha. Look akka sagalee waaqayyootti maaliif kontekstii kana keessatti naasaa wanta ta'eefi duri seenaa warra Israa'el gaafa qorattu kan gaggeessaa biyyaa isaanii kaasu waaqayyo mataa isaa ture. Waaqayyo immoo nama akkasii kaasa nama akkamii kaasa sitti fakkaate nama qajeelaa nama waaqayyoon sodaatu nama garaa qulqulluu qabu okay nama waaqayyo durattis amanamaa ta'e gaafa namoonni akkasii biyya bulchan biyyi nagaa ta'a biyyi tasgabbaa'aa ta'a gaafa mootii waaqayyo isaanii muude Israa'eliin bulchu jedha sagalee waaqayyo biyyittiin waraanarraa beelarraas hin boqotte jedha. Mootiin waaqayyo namaa kennu mootii qajeelaadha. Mootii waaqayyo namaa kaasu gaggeessaa waaqayyo namaa kennu nama sirriidha, nama dhugaadha, nama qulqulluudha, nama garraamiidha, nama gara laafessa, nama amanamaa, nama namaa oo'u, nama namaa yaadu, nama waaqayyoon sodaatu,
nama saba isaa jaallatu aangoo akka gooftummaatti utuu hin taane akka imaanaatti waaqatu natti kenne guyyaa tokko na gaafata jedhee nama amanu nama hundumaa ija tokkoon kan ilaalu vaaliyuu gatii dhala namaa kan nama beeku gaafa ta'u biyyi sun ayyaantuudha waraanni achi keessa jiraachuu hin danda'u maaliif akka itti nama wajjin walii galu beeka biyyi nagaa ta'a biyyi quufa ta'a namni iddootti iyyuu dhiiseeti lafa hojii oola namni iyyuu hin jiru lafa hojii oola hin dalagata nagaan baa nagaan gala har'a nun qajeelummaa dheebonnee dhabne kana argachuudhaaf namoonni waaqayyoon beekaniif namoonni waaqayyoon sodaatan eeyyee oofisii raanii godhuu qabu ta'uu kan qabu iyyuu akka kana amma dur namooti baay'een hin baqatu amma biyya Itoophiyaa keessa jedhu tokko jiru warri Jihoovaa Witness jedhaman na yaadadha yeroo filannoo 97 natti fakkaata akka Itoophiyaatti nuni hin fillus hin filatamnus jedhan ilaali qabalee dhaqee mattaawaqaan fudhata mana baankii dhaqee dabtarii hin banata suuqii dhaqee hin bitata paaspoortii biyyarraa hin gaafatata miindaa hin nyaata hin bitan gurgura mana hin ijaarrata garuu waa'ee lafaa hin ilaallatu jedhamtu kun jaamuun baadha by the way biddeen biyyi lafa kanaa bishaan lafa kanaa laga dhuusammoo si galee malee nama gidduu jiraataa afaan namaa dubbataa wayyaa bitataa biddeena nyaataa bishaan dhugaa biiroo dhattee tajaajila argachaa waa'ee lafa kanaa lakkiidhaan ilaallatu biiroon kee waaqarraare mattaawaqaan kee waaqarraa paaspoortii waaqarraatiin xiyyaara yaabbattaa maasomna kiredit kaardii biyya lafaa baanneetu adeemnu waa'een biyya lafaa nan ilaallatu jechuun maal jechuudha kun wallaalummaarraa dhufa inni akka kanaa si galee wallaalummaarraa dhufa wantoota bal'ifnee yaaduu dadhabuu irraa dhufa si galee ijaa kana nan ilaallatu kun cubbuudha sun qulqulluudha wanti jedhamu biyya lafaa kana gubbaa jiru akkuma sitti hime lachuu ulee bitaaf mirgaa harka waaqayyooti amantiinis siyaasnis lachuun isaanii karaa itti waaqayyo karoora isaa isa bara baraa isa ilma namaatiif qabu ittiin raawwatudha kanaaf namoonni waaqayyoo oofisiidhaaf raanii godhuu qabu mircaatti hirmaatanii dorgomuu qabu poolitikaal paartii dhaabbachuu qabu isaantu biyya bulchuu qaba warra waaqayyo sodaatutu akkas ta'uu qaba dubbiin. Hayyee siyaasa booraa keessatti yeroo baay'ee haqa gaafachuutu baay'ata. Siyaasni hin boorofne taanaan haqni hin jira. Haqni jiraannaan haqa gaafachuun hin baay'atu. Bakka haqi hin jirre siyaasa booraatu jira. Siyaasa booraa keessatti namni mirga isaa yeroo dhabu haqa gara haqa gaafachuutti deema. Gara haqa gaafachuutti harka isaa diriirfata. Kitaabni amantaa keenyaas kitaabni amantaa kamiyyuu namni haqa akka hin gaafanne orka jedhee hin yaadu akka haqa kee hin gaafati haqa kee hin dubbatati haqa keef hin falmati isa du'eef isa kara maleetti darbamaa jiruuf isa kara malee saamamaa jiruuf hin gaafatin kitaabni amantaa jedhu jira jedhee hin yaadu. Namoota kitaaba amantaa kana akka wanta inni haqa kee hin gaafatin siyaasatti maqxee siyaasatti gortee haqa kee hin gaafatin jedhan kanaaf maal jettame? Look, waan tokko sitti hima. Namticha Yohaannis Cuuphaa jedhamu kakuu haaraa baniinsa keessatti otoo gooftaan keenya gara hojii ministiriitti hin galiin dura biyya lafaa kana gubbaatti barumsa qalbii diddiirannaa repentance preacherii ture namtichi. Namoonni gosa adda addaa isa bira dhufu ture. Naannoo bishaan Yordaanos jedhamutti cubbuu keessan irraa deebi'aa, waaqayyoon sodaadhaa, isa lafa wal caalee kana wal qixxeessaa. Maal jechuudha lafa wal caalaa jechuun? It's not about geography. Sigalee maal jechuudha? Waxxaa gabbaatu jira. Inni kaan akka malee ol ka'ee, inni kaan akka malee gadi bu'ee, wal qixxeessaa. Wanti wal caalee wal qixxaatu, justice sarvaa ta'u, dhugaan iddootti deebi'u, qajeelummaan haa dhufu. Dhufaa jiran nu fayyisu immoo jedhee waa'ee isaa dubbateeti poolisoonni hin dhaqu wattaaddarri hin dhaqaa warri biyya bulchan hin dhaqu warri qaraxa fuudhan isa bira dhaqu maal goonuu isa gaafatu. Hunduma isaaniif deebii kennaaf ture warra biyya bulchuun qajeelummaadhaan bulchaa wattaaddara qawwee baatuun miindaan kee duwwaan sigaa yuunifoormii fi qawweetti amanattee nama hin zarafiin nama hin saamiin jedhaa ture. Yesuus immoo isa dhufu gaafuma dhufee waldaa keessa yoo lixu even Justice kun diida qofatuun taane waldaa keessaa iyyuu badee ture. Qeesonni masqalii irra kaa'atanii akkuma qeesii biyya Itoophiyaa harka mirgaatti shugguxii harka bitaatti masqalii baatanii karaa gubbaarra sobaniittiin nama saboota godhan kanaa jechuudha.
bara sana amantii warra Yihudii keessas kun tureera. Ulee fudhatee reebee nuun jedha macaafni. Yene, isi? Zen dhugaa jirummoo ittime. Soba isaanii fiilla fiiti ittime. Nun ijoollee Abrahaamiif, nun ijoollee Waaqayyooti jennaan isin hin sobdu, isin kan seexanaati. Isin hin sobdu, isin kan diiyaabiloosittiin jedhe jechuudha. Maaliif ennaan dhugaa ari'attuuttiin jedha. Maal ennaan dhugaa ajjeesuuf ammayyuu dhagaa harkatti baattuuttiin jedha. So gaafa justisiin badu, gaafa wanti wal caalu, gaafa dhugaan iddoodhaa kaatu, kan keessa bade gaafachuu qofa miti bara. Amma akka sila sii dubbise Amoos keessatti mana namaa fudhatu jedhe, lafa namaa fudhatu jedhe, fadda namaa fudhatu jedhe, haadha manaa namaayyuu fudhatu. Sigalee? Gaafa kun ta'u gaafa ofii kee victim taatu haa turuuti. Ollaan kee victim gaafa ta'u, no, this is wrong jechuu qabda. Why? That is my catechism. That's my principle. That is all about my religion. Kanana abbooma religionii kootu. Principle keenya keessa kun jira dhugaatti amanna waan ta'eef. Dhugaaf immoo dhugaa baana waan ta'eef. Hiyyeessaaf immoo dhufe gooftaan keenya jedhee sitti meera jedha. Hiyyeessaafan dhufe for the poor, okay, for the oppressed, for the prisoners, and for the captives. Warra mana qaba biyya boojuu keessa warra jiran. Sanaafu boojuudhaan nam morma nama kamalee mana hidhaatti tu cubbuun qabaateen hidhamutti nam morma cubbuu isaa wajjin isa hidhameefiyyuu nam barbaachisa dhaqeen jajjabeessaan. Sigalee fakkeenyaaf gooftaa keenya irraa barra kan gooftaan keenya fandoo gubbaatti bitaaf mirgatti hattuun fannifamtee turte. Okay? Hattuun tokko ittuma fufee qoose. Hattuun biraan garuu maaliif ani sakoon dhidhumaa kanatti illee gooftaa kanan kadhadhu jedhe jechuudha. Hin deebi'e. Then maal jedheen gooftaan anaa wajjiniin jannata galtaatti jedhe right away waldaa akkasii dhaqii cuubamii quddus qurbaanii fudhadhu xaaxaa kana fixuu qabdaa hin jenne maaliif aangoon isa harka waan jiruufi namticha mana cubbuu hojjetee fannifameeyyuu hin fayyise gooftaan. Kanaaf namoota akkasiif hin barbaachifna nun mirga isa mataan koo cabee mitiiti. Sigalee kanaafi waa'ee geessisii gaafachuun cubbuudha kun immoo gaaffii dhumiyyuu ta'uu hin qabu si jamarre olifan gaaffii ta'ee dhiyaachuu hin qabu kun. Sigalee kana jechuun mana kee keessatti namatu aadaa tokko sitti hima aadaa Shawaa fi aadaa gara Wallaggaa jiru akkaataatti abbaan manaa fi haati manaa gaafa karaa deeman. Inni kan Shawaa farda isaarra yaabbateeti duuba deemee eega. Namni dalga laallaan namtitti dur qaaruu keessa buuse jechuun. Kun aadaan keenya yoo hin ayyamu justisiin achumarraa kaabar. Gaafa dallaan namaadha horiin dhiyaatee midhaan keenyaatti hin dubbattamoo hin dubbattu. Gaafa namni ollaan ijoollee kee reebu hin dubbattamoo hin dubbattu. Gaafa namni haadha manaa keessa harkatti kajeelu hin dubbattamoo hin dubbattu. Maaliif justisii gaafachuun cubbuudha kan jedhu iyyuu gaaffii ta'a. Namni keenya sammuu isaanii hin qollofaniiru yoo ta'e malee kun completely doesn't make any sense. Hayyee namoonni tokko yeroo baay'ee falma yeroo geggeessanii wanti baay'ee na ajaa'ibuuf na dinqisiisu yeroo baay'ee falma yeroo geggeessan waa'ee gooftaa Yesuus kan Qeesaarii fi kan Waaqayyoof kennaa isanni jedhe sana qabataniitu siyaasa Qeesaariif dhiisaa. Siyaasa mootummaa maaf dhiisaa na mudatu naan yeroo baay'ee namoonni akkasitti falmii akkasii geggeessan yeroo baay'ee na mudatu jechuudha. Siyaasa mootummaaf dhiisaa. Amantoonni siyaasa keessa galuu hin qabanii waa'ee siyaasaa dubbachuu hin qabanii. Kanaaf siyaasa mootummaaf dhiisaa. Yesuus iyyuu maal jedhee kan Qeesaariif dhiisaa. Kan Waaqayyoof jedhee kan Qeesaariif kennaa kan Waaqayyoof kennaa jedhee. Kan nurraa eegamu nuti gara Waaqayyoo waan taaneef kan nurraa eegamu waaqessuu duwwaadha. Tarii tajaajiluu duwwaadha. Kan nurraa eegamu kana. Kan mootummaa isumaaf dhiisuu qabna. Mootummaanuu beeka kan isaa waan godhu beeka waan ta'eef isa Yesuus jedhe sana apply goona asitti kan Qeesaariif kan Waaqayyoof dhiisaa jedhe inniyyuu jedhanii si falma. Mee kanaan maal jetta? Well, kuni akkuma salasitti meedha. Beekumsa walakkaa yookiin hanquu irraa dhufa wanta kanaa. Okay? Waa'ee Qeesaariif kan Waaqayyoof kan inni jedhe
yeroon sun yerootti impaayera Roomaa keessatti gibirri funaanamu ture. Jiraataan biyyicha keessaa lammiin biyya sanaa hundumtu nama biyya kanatti nuni taaks assessmentii qabna waggaatti goona. So taaksii koo taaks assessmentii dala hojjechiisuun dirqama kooti. Filuun dirqama kooti. Sagalee biyya kana keessatti taaksii kaffaluun filuun gaafa kiraayimiin tokko karaa gubbaatti in front of my eye utuu dalagamuu argee an akka poolisiitti nama yakka hojjetu hiruu nan danda'a biyya kanaa. Sagalee zeegaan kamuu poolisiidha biyya kanatti. Yakka utuun arguu dhiisuu hin danda'u. Namtittii qabee yoo mana caaltillee poolisii irratti waan madhee jilbeeffachiisee lafaan dha'ee seeratti dhiyeessuu nan danda'a. Kun dirqama. Argitee amma gaafa sanaa namni taaksii kaffala birrii kaffalaayyuu ergamoonni Yesuus immoo kaffaluu qabu akka seera isaatti. Maaliif? They have to comply with the law. Sitti meesila bar Waaqayyotu kaa'ee seera kana. Waaqayyotu kaa'ee bulchiinsa kana. Kanaaf bulchiinsa ofiisaa kaa'ee sirna ofiisaa kaa'ee qajeelfama ofiisaa kaa'ee immoo hin diigu. Kanaaf maal godhe? He had to comply. How? Garuu kooyinii hin qabu. Maal godhe ree? Phexrosin gara bishaanitti ergee qurxummii keessaa mirakiliidhaan saantima funaanee geessi warra aaboo qabutti kaffalii kan qeesaariif ta'uu qaba. Okay? Kuni completely Yesuus Kiristoos seeraa wajjin comply iddootti inni godheedha malee iddootti inni garaagarummaa amantiif siyaasaa haasa'e miti iddoon sun. Waluun fakkaatu. That out of context maaltu yoo walitti fida. Sigalee innas rasii dubbisaa oole ko raajonni iyya raajota macaafarraa raajonni macaafa qulqulluurraa kan isaan iyyaa turan sana iyya sana hundumaa kanas gubbaatti tokko tokkoon sii dubbisee fi isaan ilaallataaf keessa galanii haasa'an malee Waaqayyo utuu isaaniin hin ilaallatu ta'e maaliif dubbachiisa raajota isaa? Isaan ilaallatu. Fakkeenyaaf sila sii kaaseera Isaayyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 17 maal jedha seete firdii qajeelaa abbalaa. Warra karaarraa gora dhifadhaa sirreessaa haadha hiyyeessaaf ijoollee abbaa faatirra hin jirreef afaan ta'a falmaa jedhaante dubbadhaa qoomiti falmuu macaafa fakkeenyaa boqonnaa 33 lakkoofsa 8 gubbaarratti warra afaan hin qabneef afaan ta'i jedha. Warra waa'ee isaanii dubbatachuu hin dandeenyeef ati afaan ta'ii isaanii dubbadhu jedha. Jarra akka jedhan kun macaafa kana kiyaa ciranii gataniiruusa. Amantoonni akkatti yaadan kun macaafa kana keessaa poorshinii sana ciranii gatanii maal jedha macaafni? Isa afaan akka hin saaqqanne akka hin dubbatamne godhameef ati afaan ta'ii dubbadhu ni dandeessu jedha. Maali kun? It is a commandment. It is not a suggestion, by the way. It is an obligation. Kun dirqama. Okay? Akkuma kana immoo isaas keessatti immoo maal jedha? Dubbachuu bira darbiiti falmii fi jedha. Agartee dubbachuun afaan taatee dubbachuu fi falmuun tokko miti. Afaan taatee dubbachuun hojii advocacy hojjechuudha. It means like being a voice for the voiceless people jechuudha. For the oppressed, for the poor, for the last and for the least. Warra gatamoo, warra humna hin qabneef isaan danda'anii waa'ee isaanii waan hin dubbatanneef ati isaaniin bakka buute, okay? Representing them. Isaanii advocate gochuudha. Falmuun immoo istiraagiliyyuu qaba argite. Maal jechuudha inni immoo yoon afaan ta'ee iyyee hoonaa game itti lixeeyyuu loluu nan danda'a jechaan eenyuuf hiyyeessa kanaaf. Argiteetta? Kanaafi sabni kuni saba hiyyeessa kana walitti qabanii waldaa keessa naqanii birriirraa guuru. Gaafa inni ajjeefamu immoo maal inni nuun ilaallatu dhugaamoo. Wanta akka kanaa biyya eessaa jira. Amantoota kee birrii isaanii nyaattaa isaaniin immoo gaafa rasaasni nyaatu sin ilaallatu. Kuni boleessa ko hojii maafiyaati. Nuni wangeela akka kanaa hin qabnu. Wangeelni kan keenyaa nu dirqisiisa akka dubbannuuf. Yoo gochuu baanneeti cubbuudha. Isa kana kan sagalee Waaqayyoo fakkeenyaaf amma gaafa laaltu seera ba'uu keessatti hiyyeessaaf dubbatamuun akka yaatu dubbata gadi qabe. Kana malee silasii dubbisaan ture kutaalee daddaaddootti raajonni iyyan warra biyya ormaafillee warra gargaarsa hin qabneefillee sigalee dubbachuu xuruura jiraata. Kanaafi nuun ilaallatu warra jedhanii I don't know matsaasa isaan nabbaban naan galu inni kan koo garuu akkuma sittime
amantaa kan koo keessatti an pirinsipiliin qaba. Achi keessatti wanti komponentii gurguddaa afurtu jira. Sirni amantii kooyyuu paartiin inni tokkochi keessaa waa'ee jastisiiti. Kanaafuu sana irratti dubbachuu dhiisuu cubbuudha malee dubbachuun cubbuun qabu. Yesuus ka jedhe kutaa sanatti silumaa Yesuus ka jedhe ka Qeesaariif kennaa ka Waaqayyoof kennaa jechuun gochi kun lamaan namoota tokko irratti appilaayi gochaa jira. Namoota tokkotu godha kana lamaan gocha kana lamaan iyyuu namoota tokkotu godha. Waaqayyoofis hin kenna Qeesaariifis hin kenna. Kana jechuun siyaasa mootummaa keessattis siyaasa biyya lafaa keessattis isa kan Waaqayyoo keessattis namni tokko gara lamaaniinuu hirmaachuu akka qabu. Hirmaannaan gama lamaaniyyuu akka barbaachisu jala muree nutti meeraa jechuudha. Kutaa sana keessatti sagaleen sun kana ibsa jechuun ati ittiin nuuf ibsite kunis. Kanaaf namoonni gara kanatti dogoggoraan hubatan yookaan garmalee hiikoo hin barbaachisne itti kennanii jiranii dhiisaa ka jedhe jecha kana hin fayyadamne Yesuus. Yesuus kan inni jedhe kennaa jedhe lamaaniif iyyuu kennuu danda'utu nurra jiraata. Iddoo lamaanitti waan barbaachisnu iddoo lamaanitti iyyuu eriyaa sanatti Yesuus kan inni dubbate ka Qeesaar dhimma gibiraa ture. Dinagdee biyyaa keessatti hawaasni hin barbaachisa. Dinagdee biyyaa gaafa dubbattu waan siyaasaa dhaquun dirqamuma. Kanaaf iyyuu kennuun suni gara lamaan jiraachuu keenya, gara lamaanitti hojjechuu danda'u keenya kan nutti agarsiisudha. Gaaffii tokko tansii deema faarfataa dasta. Mootii Waaqayyootu moosisaa jedha macaafni qulqulluun. Tarii mootonni Waaqayyoo hin moosisne jiruu laata? Of course, jiru. Akkuma sitti mee akkuma sila jalqaba seensa kooratti kaasuudhaaf yaade political ideology adda addaatu jira biyya lafaa kan gubbaa. Sorry. Ideology siyaasaa adda addaatu addunyaa kana gubbaa jira. Akkuma sila keessa saampilii kaase wanta akka fascism, anarchism, socialism, nationalism, liberalism, environmentalism kun ideology siyaasaa addunyaa kanaati. Baay'een isaanii miti. Amma achi keessaa fakkeenyaaf tokko amma religio political ideology kan jedhamu jira. Like biyyatti amantii politikaanii walumaan adeemu jechuudha. Fakkeenyaaf akka biyya Itoophiyaa keessa fudhattee ilaalte dur waldaa ortodoksiitu siisoo fudhatti gibirri isheedhaa kaffalama isheetu namoota muudaa. Kanaafi biyya Itoophiyaa keessatti sijjammar jaarraa afuriitii keessumaa jaarraa afurii jalqabee amantiif siyaasni haadha manaaf abbaa manaa ta'anii qe'ee tokko ta'anii yommuu isaan biyya bulchan mul'ate hamma ammaattu waldaan ortodoksii sa'aatii barbaaddetti waraana labsuudhaa fi bataskaana isheerraa dawulii maal jedhama bilbiltuu qabdi. Ammayyuu jechuudha. Kanaaf ideoloojii kana akkuma jiru taataa'uuti. Waaqayyo nama namaan kennaa eeyyee dhugaadhuma nama hin kenna. Nama akkamiif kenna Waaqayyo? Hawaasa yookaan achi soosaayitii Waaqayyotti amanu, soosaayitii Waaqayyoon kadhatu, soosaayitii liiderii isaaf Waaqayyoon gaafatuuf eeyyee hin kenna. Garuu soosaayitiin hawaasni yookaan achi biyyi liiderii isaa Waaqa irraa hin fudhanne immoo ofiidhuma isaa irraa fudhata. Waliidhuma isaa irraa fudhata. Ofii rikamandi godhata jechaadha. Hin filatta. Akka sirna diimokiraasii fa'aa jechuudha. Directly or indirectly filannoodhaan aangootti dhuftaa jechaadha. Ija kana amma fakkeenyaaf confusionii tokko tokko danda'amasii wanta tiyyuu itti dabaltee hin kaafne itti dabalee si ibsu kan barbaadu namoonni baay'een kan isaan baay'ee confused ta'anii macaafa Roomee irratti Phaawulos barreesse warra aangoo qabanii fi abboomamaa jedhaa. Kanaafuu hin dubbatinaa dubbachuun cubbuudhayyuu kan jedhanii barsiisan baay'ee jiru tokko tokko. Garuu kutaan sun warra aangoo qabaniif abboomamaa qofaa jedhee cufaa hin jedhu. Lakkoofsa 3 gubbaarraa abboomamaa jedheeti 4 gubbaarratti immoo warri gaggeessitoonni kun immoo isiniif waan gaarii akka hojjetaniif akka isin tajaajilaniif Waaqayyo biraa isinii kennamaniidha. Sigalee akka nu dhiitaniif, akka nu reebaniif, akka nu hidhaniif, akka nu cunqursaniif nuun kennamne yoo akkas nu godhu ta'e jarri kun Waaqa biraa nuun kennamne jechaadha. Warri Waaqayyo biraa namaa kennaman jedha Phaawulos isin tajaajiluudhaaf waan gaarii isinii gochuudhaaf Waaqayyo biraa isinii kennaman jedha.
liideriin waan gaarii saba isaatiif godhu dhuguma Waaqayyo biraati. Liideriin saba isaa tajaajilu dhuguma Waaqayyo biraati. Liideriin saba isaa dararu, liideriin saba lafa isaa irratti waan hamaa godhu immoo Waaqayyo biraa miti. Kanaaf akkamitti warra barra gaarii kana. Hayyee wanta yeroo darbe yeroo artist Hacaaluu Hundeessaa nurraa wareegame waan na mudate tokko si qodeen gaaffii tokko si gaafachuu barbaada. Yeroo sana mucaan tokko Norway irraa dhimmuma Hacaaluu wal qabsiisee gaddanatti mul'ate ibsadhee bo'aatiin ture. Fuula Facebook irratti gaafan post godhu amantaa keessatti waan na beektuu fi ati sobduudha naan jette. Ati sobduudha. Ati nama amantaa fakkaattee nama siyaasa geggeessuudha. Ati nama siyaasaati. Mootiin jallaanis ta'e mootii qajeelaa Waaqayyotu moosisa. Kanaaf isa jallaas ta'e isa jallaa ta'e dhufes isa qajeelaa ta'e isa nu ajjeesaa jirus isa gaarii nu gochaa jiru jalattis gadi jennee buluu nurra jiraata jetteetu baay'ee na lolte achumaan block na goote. Mee namoota akkas jedhan kanaaf maal jetta faarfataa Dastaa? Look, yaadi keenya waluma qabataadha. Suma sila haasa'aa turre wajjiniini akkuma sila jalqabseensa gubbaarratti dubbanne namoonni kuni jallaas qajeelaas Waaqatu kaasaa. Kanaaf ati dubbisii kaaseera Roomee keessa kan jiru kan namooti baay'een ittiin burjaajaanii namoota kan biraas burjaajessan suni Roomee keessa kan jiru sanaadha. Garuu sila jalqabarratti akkuma sii kaase warri Waaqayyo biraa namaa kennaman maal hojjetu? Warri Waaqayyo biraa namaa hin kennamne hoo maal hojjetu? Hojii isaaniin gargar baafna. Haa ta'uuti garuu wanta dhufu hundumaa ameen jedhaa fudhaa. Yoo haadha manaa keessa naa kennaa akka taaksii yeroo kaffaltanii bakka kana booda birrii naa hafuuti. Haadha manaa keessan kaffaltu gibira yoo jedhame peenteen haadha manaa kennee galuuf moottam. It's really like maal seete takka wanti kuni sagalee Waaqayyoo irraa dhufa yoo tuun taane takka social behavior akka kanaa eessaa dhufa seete paastii keenya irraa dhufa. Our past is very terrible, by the way. Seenaan Itoophiyaa inni paastiin keenya terribleedha. Maalinni yoo ati dhugaan tokko sii galteechi keessaa ol kaatee dubbatte nama funduratti si fannisu. Utiire sirnoonni darban. Nama funduratti waan si fannisaniif ilaalte yoo akkasaa dubbatte inni sirra ga'e waan sirra ga'uuf maal develop godhaaf ta keessa keetti callisuutu sirriidha. Dubbachuun dogoggora waan jedhu sindiramee kanaa develop godhaa dhufee hawaasti keenya sammuu isaa keessatti. Sanuma qabatee immoo waldaa seenee jechaadha. Zeen fakkeenyaaf waldaan kiristaanummaan biyya Itoophiyaa inni jalqabaa kan dhufe karaa Izaanaa fa'aa kan dhufe kana isa kan Ortodoksiiti gaa. Isa keessatti afaan keetinuu hin dubbatu turte. Maaliif Waaqayyo afaan Oromoo hin dhaga'u. Afaan kan biraa qaba inni. Hiikni isaa immoo maali qeesi yoo jette ውስጡ ለቄስ ነው አንተ አይመለከትም አቲ ጨልጭዲ ደሞ ኮቱ አጀኑ ኮቱ ሰገንታን ኡሜረ ባ ጋፈጀኑ ባ namni horii ture Itoophiyaa keessatti baay'ee ta'e hardayyuu cee dhufee religioniin nama katil godhe horii godhe malee namni Itoophiyaa keessatti hardayyuu karaa amantii baay'ee joonjaa baay'ee baay'ee burjaajaa namuma jaama tokkotu siin taphataa oola kun wallaalummaadha. Yoomidha kaleessa modeen gaddaa sa'een ture akkaataatti namtichi Mugaabeen dubbatu waa'ee barumsa biyya Afrikaa akkaataa kanattanii summarize godhaa jennaan. Namoonni xiqqoo ishee barumsa kilaasii keessatti sammuun isaanii qarooyi waan akka meedisinii fa'aa injiinaringii fa'aa barataniiti qaxaramu jedhe. Xiqqoo isaan gajjallaa kan jiran immoo wanta akka loowuu fa'aa maaneejimentii fa'aa barataniiti isaan kana gararraa tasii wal jirutti hin faradu fa'ii hin bulchu fa'ii jedhe. Warri immoo sadarkaa sadaffaarra C kilaasiin immoo dhufanii waan akka laayikisa poolitiksii fa'aa baratanii isaan immoo warra kana hunda ishee si ol poolitikaadhaan bulchuu jedhe. Warri isaan gajjallaa warri barumsa kufanii poolisii wattaaddara ta'anii xaqilaalaa ishee qawweedhaan as faraarra jedhe. Warri karaa mana barumsaa bahee hin beekne immoo xanqwaa'eef raajii ta'u biyya Afrikaatti jedhe.
Kanaaf reliijinii biyya Afrikaa fudhattee yoo ilaalte keessumaa isa biyya Itoophiyaa fudhattee yoo ilaalte completely namoota dhiigoo dhiphoo qabantu amantii kanaan si burjaajessaa oolagaa. Mana xonqaayii sooressi nagaa, hiyyeessi nagaa, bala siltaaniin nagaa hundumaa burjaajessitti gaa xonqaayii firaajiin malee akka kana ta'eeti malee inni amma biyya keenya keessa jiru namni baay'een beekumsa irraa miti kan haasa'u isaa galee miti kan jedhu baay'een isaa immoo taratiidha. Amantiin biyya Itoophiyaa baay'een isaa taratiidha. Si galee amma fakkeenyaaf viidiyoo tokko agartee yoo ta'e inni tokko maal jedha qeesiin abbaan tokko dhaabbateeti yeroo lola adawaa kan lola moo'ee footoo goorgisiitii jedhe maalidha kun taratiidha. Amantoonni kanatti amanan immoo jiru ya goorgis footoo ashannifee jedhu jechaadha. Kana jechuun inni tokko akkuma sila sitti meedha namni akka inni beekumsa hin arganne balballi beekumsaa itti cufamee balballi bilisummaa itti cufamee balballi waa sakatta'anii bira ga'u itti cufamee karaa amantii keessi isaa kan qeesiiti jedhama. Mana barumsaa hin nattu jedhama. Saba keenyaan immoo Oromoo qeesaa yoonim Oromoo mangisa samaa yaa'ii gabaam ati akkuma sangaa biddeen nyaadhu bishaan dhugiiti gaafa duutu si gannaa jedhama. Waggaa hedduu hawaasti oofamee iddoo kana ga'e all of a sudden overnight dhuma ammuma kana thinking styliinsaa geeddaramee saba qaroome ta'ee si galee hirribaa dammaqee diriittoo kana ofirraa lafa naqee hurjii harkatti qabatee identitii isaa kileem godhee dhugaa kileem godhee bilisummaa kileem godha jechuun hin ulfaata. Maaliif sindiramoota torontu jira akkaataa social behavioriin keenya historical background keenya gubbaarratti kan hin dhaabbatu. The way we behave, the way we believe, the way we act si galee miti achirraa dhufa background keenya irraa dhufa. Kanarraa kana fee amantii keessa namni jiru hundaa'uun bar isa waaqa kingi damii lafarraa utuu hin taane waan lafarraa bira darbee waan waaqarraa namni beeku attamitti joon jaaslaa. Si galee kana baay'een keenya nuu galleetu keessa jirra utuu hin taane amantii kana taratiidhumaan du'aa jirra. Kanaaf namni gara macaafa itti amanuutti deebi'uu qaba. Amantiin kiristaanummaa betalay pirinsipil qaba. Nun kaadekizimii qabna. Nun prinsipiloota qabna. Nun komaandimentii qabna. Wangeelli keenya waa'ee jastisii, waa'ee dhugaa garmalee haasa'a. By the way. Waaqayyo mataasaa gaafa dubbattu koo fagoo nageesse malee then we have to hirribaa ka'uu qaba sabni keenya ni uummata amantiidhaan torchi gochuun haayimaanuudhaan saboota gochuun burjaajessuun saawwa gochuun nama dhugaa dubbachuun baay'ee sirrii miti. Garuu sabni kunis ofii isaayyuu nama sammuu isaa banuu barbaadu natti hin fakkaatu. Waan qollofatee dhuma taa'u natti fakkaata tamachaachee bakka. Kanaaf uummanni keenya irra barbaadamuu qaba jedhee naan yaada. Tole ulfaadhu Dasta. Ifaadha wantoonni ati dubbataa jirtu baay'een namoonni sagantaa kana daawwataa jiran kanarraa waa guddaa akka baraniif akka hubatan abdiin qaba. Ittuu caalchisnee ifaa gochuudhaaf mee hawaasni kun yookaan keessumaa namoonni dhimma amantaa qabachuudhaan waa'ee amantaa dawoo godhachuudhaan amantaa dugda duuba goruudhaan namoota haqa hin barbaannu jedhan akka kanaa fi mootota biyya lafaa kanaaf mootota biyya lafaa bulchan kanaaf eessatti habboomamu eessatti dhiisu yoom habulluuf yoom bulchiisa isaanii ala baanee yookaan bulchiisa isaanii ala taanee yoom dhugaa fuula isaaniitti haa dubbannu yoom habboomamuuf yoom dhiisnuuf mootota kanaaf. Look laale akkuma sitti meenoni waa'ee justisii kan nuti ilaallu standardii waaqayyoon ilaalla which is waaqayyo justisiidhaaf wayitii akkamii kenna akkamitti immoo ilaala justisiin kitaaba keenya keessatti bifa attamiin serve godhame fakkeenyaaf mootiin tokko ture Nabukadnezar kan jedhamu biyya Baabiloon kan bulchu then mootiin kun akkuma sala sittime aangoo kan namaa kennu waaqayyodha kan irraa nama buusus eeyyee waaqayyodha waaqayyo olis hin baasaa gadis hin buusa kun beekamaadha mootiin kun guyyaa tokko waaqayyoon lafanni jiru irraanfate existensiin dhuma waaqayyooyyuu daawut godhe jechaadha. By the way cubbuun hunduma caalaa hamaan
amantii kam keessatti iyyuu hajiraannu, kaatagorii amantaa kam keessa iyyuu hajiraannu, dooktirinii kam keessa iyyuu hajiraannu, cubbuun biyya lafaa kana gubbaatti guddaan egzistansii waaqayyoo daawut gochuudha. Jiraachuu waaqayyoo shakkuun cubbuu gadheedha. Gaafa mootiin kun jiraachuu waaqayyoo daawut godhu, waaqayyo maa godheen beektaa? Waaqa irraa akka bakakkaa mataasaa gubbaatti babbalaqqeessee lafaan dhaheeti. Namticha ittiin jedhe. Jiraachuu koo shakkitee an jiraa ittiin jedhe. Inni amma sitti babbalaqqeessa kun ana. Teessoo gadhiiftee hin baata. Masaraa mootummaa keessaa hin baata. Kaabbaa kee lafa hin keessaa. Waan caadaan dhuguun hin hafaa. Maaddii ulfaataa irra nyaachuun hin hafaa. Qeensan qorattu. Mataan murattu. Dhannan dhiqattu. Namummaanuu hin hafaa. Sammuu isa kan namaa si kee baaseera. Sammuu kan sangaasitti galcheera. Amma sii gaxxameera. Sooftiweerii ka geeddareera. Caakkaa deemtee jilbaan daa'imtee waggaa 7 marga dheeddaattiin jedhe. Waan si dhibu kun jastisiidha. Look. Nama waaqayyoon daawut godhu, nama ulfina iddoo waaqayyo isa kaa'e nama dagatee hin salphisa waaqayyo. Achi booda namtittiin waggaa 7 makaraa san hundumaa keessa turteeti qeensi irratti daddaraaree mataan itti goottanii injiraan irratti roobee gaafa waggaan 7 darbu waaqayyo isa yaadate namtichis qalbiitti deebi'e hin dhufe. Fakkeenyaaf sila sii kaaseera waa Yohaannis Cuuphaa. Hin danda'a ture Yohaannis Cuuphaa afaan qabatee buluu hin danda'u? Hin danda'a. Heroodis ikkoo isa durayyuu namoota baay'ee ajjeeseera. Argeera. Namatu nama morma kutuu argitee haaduu harkatti baatee dhaabatee silkiin kun waaqa moo waaqa miti yoo sin jedhee waaqa ittee dabartuu bira. Si galee garuu namoonni vaaliyuu jastisii beekan, namoonni gatii dhugaa beekan, by the way, maayidha Yesuus Kiristoos. I am the way, I am the truth, and I am the life jedhamitire. Truth jechuun kan inni equate godhu Yesuusii wajjiniinna. Dhugaa ganuu jechuun Yesuusiin ganuu jechaadha, by the way. Namni waaqayyoon gane immoo abdii jireenya bara baraa hin qabu. Amantoonni keenya kana baruu qabu. Otuu argituu, otuu ilaaltuu dhugaa ganuun of ganuu, hilliinaa kee ganuu, waaqayyoon ganuu, amantiitti jirtullee ganuudha. Maaliif? Of gowwoomsiisa nama gowwoomsuu hin dandeessa garuu waaqayyoon gowwoomsuu raawwatee hin danda'amu. Ijaa kana yoom dubbanna iddoo jastisiin hin jirre hundumaatti hin dubbanna. We can't keep quiet. We can't be silent. Ta'uu hin dandeenyu. Maaliif? Remember, inni raanfatiin sirni amantaa kamuu maal qaba sin jedheera sila? Principally qaba. Fakkeenyaaf sii kaasee kan keenya kaadakizimii qaba. Achi keessaa komponentii jira. Fakkeenyaaf komponentawwan gurguddaa achi keessatti argaman keessaa tokko 10 commandmentidha sin jedheera. Gaafa Oliivan hiyyeessa dhaabbatee ajjeesu yommuun si argan, I can't keep quiet. I have to respond. Fakkeenyaaf namicha Musee jedhamu fudhu. Kan guddate qe'ee Fara'oonitti. Maaddii isaa irra nyaatee, waancaa isaa keessaa dhugee, siree isaa irra rafee, qe'ee isaa keessatti barumsa biyya Gibxii baratee, achitti sooshalaayiz ta'ee, isaa kaffalamee jireenya qananiidhaan qe'ee isaatti guddate. Garuu guyyaa tokko borqiitti bahee utuu adeemu namticha biyya Gibxii tokkoo fi namticha biyya Ibraayii tokkotu waltuma. Inni biyya Gibxii kun namticha biyya ormaatii dhufee jiraatu kana yommuu inni hacuucu arge, yommuu inni kurkursu arge. So maal nagalchee ani biroota wajjin hin guddanne, I'm not in charge, I'm not on duty, ani maal nagalchee beete mangistiin jira hin jenne. Gochi inni hojjete beete mangistii keessaa isa ariisisuu akka danda'u otuu beeku gidduu galee react godhe, aggressively react godhe namticha sana biyya ormaa sana the foreigner isa kurkursu ajjeesee ashawaa keessa buuse. By the way, sababii sanaan kan inni beete mangistii dhaariyatame waggaa 40 dhaqee lafa onaa hoolaa namaa tikseef. Kan inni gadi bu'eef. Yoom react goonaa inni jedhamu namni lubbuu qabu, namni fayyaa qabu, even ammati waa'ee jastisiisa kan waaqayyo kan irraanfadhu, isa miijana waaqayyo irraanfadhu. Bishaan daakaa jirta yoo ta'e, mucaan humna hin qabne si biraa yoo bishaan keessatti gad diraawun ta'aa deemtu, dhatteen furtamoo furtu.
Kanaaf yoom reaaktii kun silkee eeguu qabdaa kana emergency koolii barbaaddaa hayyama poolisii barbaaddaa waan hin dawwala moo lixee mucaa kana baasa nam. Indaa'um otuun dhaabbadhee laaluu mucaan kun duunaan poolisiin anaaniidha. Argitee? I have to contribute something. I have to help. That's my duty. That's my obligation. Yaleera. Kanaafi biyya kana keessatti fakkeenyaaf yeroo lammii biyya kanaa taatu harka ol kaaftee gaafa citizenship fudhattu yoo waggaan kee reenjii sana gidduutti argamate lola loluudhaaf biyya kanaaf waraana ta'uudhaaf waadaa galta. Community gargaaruudhaaf waadaa galta. Sigalee? Kanaaf waan gochuu dandeessu otoo hin gachiin godhiin hafuu mataansa yakka. Yaadatta yoo ta'e biyya Ameerikaatti yoo darbe namticha George Floyd jedhamu gaafa du'u poolisiin tokko irra jilbeeffatee ajjeese. Poolisiin kan biraan immoo dhaabatee ilaala. Argitee? Kanaafuu du'a nama sanaan qixxee adabaman. Inni ajjeeses inni dhaabbatee ilaalus. Kanaaf har'a pheenxee baay'een gurra qabu yoo ta'e amantii kam keessa yoo jiraatan sheekiin qeesiin hundumtu otuu jastisiin karaarraa badu otuu hiyyeessi dhiitamu otuu namni akka malee gidiraa argu otuu argitu otuu dhageessu otuu ilaaltu cal yoo jette namni sin gaafatullee yoo ta'e waaqayyo kanaaf akka nu gaafatu amannee hisaaba keenya buufataa adeemuun gaariidha. Yoom reaakti goonaa amma. Tole, ulfaadhu faarfata dastaa ibsa bal'aadha kanatti nu laataa jirtu. Amma waltajjii keenya gara xumuraatti sassaabuutti deemaati jirra. Namoota amantaaf siyaasa gargar fo'anii yookaan gargar fuudhanii ilaalan kana yookaan falmii jimlaa hiika hin qabne. Falmii jimlaa gaafa jennu waan ifa siin taane waan hiika hin qabne jechuudha. Falmii jimlaa namoota akkasitti si falman kana falmii akkasii geggeessan kanaan eenyummaan san namoonni akkasii kun nama akkamiiti yookaan eenyummaan namoota akkasii maal jettame? Lookela sila si himeera argiteetta amantii kam keessa yoo jiraatte gatiidhuma amantii keessa jirtuuf waa'ee amantii sanaa beekta jechuus miti. Amantaa sanaaf sirna isaa qajeelfamicha keessatti argaman hundumaas riipireezenti goota jechaa miti. Yaadatta yoo ta'e seensa viidiyoo keenya irratti namoota waggaa 120 injifannoo Adowaa selebireet gochaa maqaa abbaa Minilik wallaalan sanadha namni baay'een. Okay? Otuu dhugaa beeknammaa dhugaan birmadummaa nama baasa. Maal jedhe seete gooftaan keenya wangeela Yohaannis keessatti jaratu akkuma sitti meedha bar jarri amantoota yeroo dheeraa turan macaafa barsiisuu uffata qabu koffiyyaa qabu masqalii qabu abboota amantiitii qeesotadha maal na gooftaan immoo akka isaaniin jedhe isin duubni keessan baay'ee bareeda keessi keessan garuu awwaalchaa gadi fagoodha isin sirrii miti ittiin jedhe garuu immoo yaaddayinaa dhugaadhaaf dhugaa ba'uun dhufe isinis dhugicha baruuf jirtu gaafa dhugicha bartan immoo dhugaan sun birmadummaa isin baasaa jedhe. Nuun takkaa garboomne hin beeknu maal jechuu keeti jedhan. Yihudoonni agartee Jiwishin akka jedhan. What are you talking about? Nuun takkaa garboomne hin beeknu. Nuun uummata birmadummaa qabnu. Biyya lafaa kana gubbaatti uummata bilisummaa qabnu. Bilisummaa maalii nu baafta? Yoom garboomnee jedhan. Garbummaan tokko tokkotti mul'ata tokko tokkotti mul'atu. Argitee garbummaa jala jiru garuu garbummaa hin beekan. Si gareera miti. Amma baaki sangaan fakkeenyaa fi wurriiqqatu wanjoo keeyaa. Hima qota. Maaliif amaneera garbummaa sanatti. Sangaan qambarriitti amanee fudhateera akka mana isaatti. Wanjoon badhaasa kooti jedhee fudhateera akka madaaliyaatti ilaala sangaan. Maaliif akkasitti leenji'e. Kanaafuu haadaalee gaafa jettu morma isaa fidee wanjoo keessa siikaa dhaattee goobaatti mukatti diraa dugda isaa qunciftee gateettii isaa luqqiftee dugda isaa irraa qotattee biddeena nyaatta. Maal? Sangaa. Maaliif? Waan inni wanjootti sii amaneef. Namoonni baay'een kana wanjootti amananii garbummaatti amananii gaddeebi'ummaatti hiyyummaatti amananii kan jiraatan jiru. Isaan akka kana barsiisu
gara hubannaatti fiduu sagalee waaqayyoon gargaaru tunurraa eegama. Kanarraa kan darbe maqaa laannuuf hin qabnu sitti meera. They are celebrating for the 150 years but they know nothing about what they are celebrating. Akkas ta'e namni baay'een har'a amantii keenya keessatti akkuma kanatu jira. Burjaaja'ummaa, wallaalummaa, dhugaa barbaaduu dhiisuu, dhugaa fudhachuu dadhabuu, sammuu keenya dhugaaf beekumsaaf waan argannoo haaraa, filosoofii haaraa, yaada haaraadhaaf sammuu keenya cufaa gochuu, banaa gochuu dadhabuu, dammaquu dadhabuu. That's a problem. Kanaaf jara kana wantatti gootu homtuu hin jiru. Dhaabbattee sin falmitu namni immoo gaafa argumentitti amanu taanaan dhugaan qabu jechuudha hiikni isaa. Sigalee namni argumentitti amanuu hin dandeenye namni dhaabbatee siin argii gochuu hin dandeenye dhugaan qabu dhugaan bira hin jiru. Kanaafuu dhugaan akka isaa galu gochuudha. Gaafa dhugaa baru inni ofiisaa bilisummaa isaa gaafa sana arga. Zeen birmaduu isa baasa dhugichi mataan isaa. Kanaaf hammanuu danda'ametti nun dhugaa dubbachuu, dhugaa barsiisuu, dhugaa namoota bira akka dhaqqabu gochuurra kan darbe jara kanaaf wanti godhamu hin jiru jechuukooti. Tole ulfaat gara kanaan ani yeroon ilaalu namoota gosa lamatu natti mul'atu turani. Namoonni gosa lamaan natti mul'atan akkuma nama kaaste kanneen jalqabarra jiran kun hubannaa dhabuurra wanta kaleessa achi as nutti dhufe ittiin qabata waan kaleessa achi as nutti dhufe sanarraa ka'uun afaan faajjessuu gama mana amantaa jiruutiin rakkoo achiin qabatee nutti dhufeen namoonni keenya baay'een naannoo kanatti hubannaan itti hir'ata yookaan hubannaan hir'achuun hin jiraata jedhee yaada namoota haga ta'e biratti qaawwe akkasii yookaan rakkoon akkasii hin jiraata. Kana garas immoo namoonni yeroo baay'ee ofuma isaaniitii siyaasa keessa jiran ofuma isaaniitii siyaasa keessa jiranii utuma siyaasa keessa jiranii sana baasanii an abaluu biran jira an siyaasa akkasiin deeggaraa jira jedhanii sitti machuurraa waan siyaasaa akka hin dubbanneef ofii siyaasa keessa jiru waan siyaasaa akka hin dubbanneef afaan si qabuu barbaadu. Fakkeenyaaf iddoo tokko tokkotti wantoota ilaalu keessaa muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin namoonni deeggaran baay'een deeggaraa isaa namoonni ta'an namoonni isa bira dhaabatan yeroo baay'ee wantoota akkasii afaan keerraa baastee akka hin dubbanne barbaadu. Akka nama san deeggarreetti akka waan waaqayyo iddoo sana sagaa'etti. Fakkeenyaaf nama amantaa ta'uusaa akka fakkeenyaatti sii kaasu. Inni nama amantaati, nama wangeelaati, nama haqa beekuudha, nama dhugaa beekuudha, nama dhugaa dabsu miti, nama dhugaa cabsu miti siin jedhu yeroo si falman jechuudha. Kana jechuun kun mataan siyaasadha. Kanarraa kan agartu nama kana cina dhaabatanii deeggaraa jiraachuu isaanii sitti agarsiisa. Garuu ajjeesaa jiraachuunsaa, cabsaa jiraachuunsaa, balleessaa jiraachuunsaa isaanitti hin argamu. Argaa jiru garuu akka waan hin argineetu ta'u. Gosa namoonni akkasii namudatanii jiran keessaa akka fakkeenyaatti kanan kaasee sitti siyaasa keessa jiru ofii akka fakkeenyaatti sii fudhadhee Abiy Ahmediin deeggaru. Muummee ministeera Abiy Ahmediin deeggaru. Garuu an nama siyaasaa miti. Kanaaf waan siyaasaan dubbatinii jedhanii afaan si qabuu barbaadu. Mee namoota kanaaf dhaamsa maalii qabdu? Argitee egaa amma fakkeenyaaf gabaabsee dhumanuu si hima jara kanaan. Amantiidhaa fi siyaasni wal faana hin adeemu inni ilaallatu iyyuu aayidiyooloojii jedhu sammuu keessaa namni qabu Dr. Abiyyiin iyyuu ilaalee haasaa kana lafa kaa'uu danda'u ture. Fakkeenyaaf Dr. Abiy pheenxeedha, hongeela lallabaa garuu piraayim ministeriidha. Waggaa 30 siyaasa kee ture. Maaliif Dr. Abiyyiin achi keessaa ifatanii hin baafne? Lammaa Magarsaa pheenxeedha. Taakkalee Uumaa pheenxeedha. Adaanech Abeebee pheenxeedha. Hundi isaanii pheenxeedha. Abbaan Duulaa pheenxeedha. Jechuun namni keenya maal seete? Namni keenya honestii miti. Namni keenya honestii miti. Baay'ee soba. Osoo dhugumaan sitti himu. Rakkoo hundi biyya Itoophiyaa inni guddaan soba. Sobni aadaa ta'eera biyya keenya keessatti. Jechuun otuu pheenxonni waldaa keenya jaarsolii waldaa kaabinee ta'anii cibbanii ta'aniitu jiranii. Amantii fi siyaasa wal ilaalu jechuun mataan isaa ijatiidha.
haasaa ijoolleeti. Wallaalummaa guddaadha kun. Suma dhugumas itti muftaanaan. Kanaaf obboleessa koo aqwaamiin koo inni guddaan Dr. Abiyyi pheenxee ta'ee Prime Minister ta'uusaa baay'een deeggara. Lammaa Magarsaa pheenxee ta'ee Prime Minister ta'uusaa baay'een deeggara. Abbaan Duulaafaa Adaanechifaa pheenxee ta'anii siyaasa keessatti hirmaachuu isaanii baay'een deeggara. Garuu pheenxee ta'anii warra pirinsipilii kana beekan ta'anii faallaa kanaa deemuu isaanitti immoo nan gadda. Indaa'um isaaniif irra gadda. Maaliif firdii waaqayyoo isaanitti baay'ee jabaata. Orma caalaa. Kanaaf walumaa galatti yaada koroonsii godhuuf namoonni waaqayyootti amanan siyaasatti hirmaachuun yaada waaqayyooti. Deeggaramaadha. Qulqullaa'aadha. Fudhatamaadha. Namoonni waaqayyoo garuu gaafa iddoo aangoo dhufan waaqayyoon dagachuun akka Nabukadnezar gatii isaan kafalchiisa. Akka Saa'ol gatii isaan kafalchiisa. Maaliif waaqayyo waaqa haqaa waan ta'eef. Waaqayyo eenyuufuu garaa hin laafu haqa irratti. By the way, mooticha biyya mootii Daawitiin hin beekta sama caafarraa qabnu kana. Daawit guyyaa tokko maal godhe seete? Utuu Israa'eloonni lola irra jiranii haadha manaa koloneelii tokkoo gojoma'e. Koloneeliin kun Aariyoon jedhama. Haadhi manaa sabaa bareeddi. Daawit immoo mootiin lafa dhiqatu dhaabbatee sagantii gubbaa dhaabbateeti gaafa si'achi ilaalu dhagna ishee argeeti waan kajeeleef maal godhe? Waamee dhimma foonii isaa wajjin raawwatatee koloneelii amanamaa lolarra jiruun immoo iddoo lolaarra waamsise. Waamsisee maal jedhe? Haadha manaa kee faana bulii ittiin jedhe. Maaliif? Inni kaleessa wajjin buleera waan ta'eefi yoo ulfooftee mucaan kan eenyuutii gaafin jedhu akka hin dhufneef gaafa sana situ dhufee bira bulee akka jedhamuuf cubbuu ofirraa kaasuudhaa jedhee kan godha. Garuu koloneelichi maal jedhe beektaa? No. Obbolaan koo saba isaaniif lafa isaaniif waraana irra ta'u jiranii anasii qophaa kootti mana kootti gammaduu hin danda'u jedhee nan deebi'a gara waraana mana isaa waliin hin deebi'e. Gaafa deebi'u dhugaan kun ammas Ooriyoon mana buleera moo hin bullee waan jedhamu warri doololaa waan beekan hin qaban waan ta'eef ammas karaatti dhugaa kana dhoksu pilaan B baafate. Maal godhe? Waraqata barreessee akka inni simbira ga'een rashanaa jedhee poostaa keessa kaayetti kenne. Ilaal amanamummaa namtichaa. Xalayaa kana banee hin dubbifne. Xalayichi maal jedha? Akka simbira ga'een Ooriyoon rashanaa jedha. Xalayaa du'a mataasaa amanamummaa mootii isaaf qabu agarsiisuudhaaf baadhatee dhaqee hoodhaan rashanaa itti kennaa jechuudha. Look, amanamummaa nama taraarraa argitu mootummaa irraa hin argitu. Laala amanamummaa namicha taraa kana mootii achi barbaarii mootii kashalabbee kanaa fi namticha amanamaa kana ilaali. Zen maal godhe raajii waaqayyo namtichi Yoonaataan jedhamu maaltu siin gashee warra jettaniif raajiin wanta inni dubbate Daawitiin dhaggeeffadhaa. Hundi keessa hin lallabdu kana maal jedhe? Yaa mootii ittiin jedhe dhaqee raajii Yoonaataan yennaan gaaffii tokkoon si qabaa jedhe abeet namtichatu hoolaa 100 qabaa jedhe eeshii jedhe mootiin hiyyeessi tokko immoo hoolaa tokkittii qabaa jedhe eeshii jedhe sooressi abbaa hoolaa 100 kuni hoolaa tokkittii hiyyeessaa qalatee kana maal jettaa ittiin jedhe kuni biyyuma Israa'el keessatti ta'eedhe ijuma keenya duratti ta'ee kun jedhe abbaa godhe manaa baasii situ godhe ittiin jedhe argitee situ godhe namoonni baay'een akka kana ofii isaanii waan barbaadan godhu hannamaa garuu akka godhanii akka dubbatanii akka jedhanii ofiyoo hin godhu argitee akkasi paasterii baay'een siyaasa hin deeggarinaa sin jedha ofii isaa immoo galgala ol gahii kaabinee bula agartee qeesii baay'een siyaasa keessan galinaa jedha galgala immoo beekta mangistii jira argitee Inna hinna Yoonaataan maal jedhan akka maal nugusti kun attuma sobuutti ka'e numa na raajichuu kanaaf jedhe gatii kafaltaattiin jedhe waan si garramu waaqayyoo mana Daawit hin adabe mucaasaa jalaa ajjeese argite maal jechuun barbaade namoonni baay'een waan ofii godhan sitti immoo quba qabu barbaadu ofii keessa oolu keessa bulu kanaaf dubbiin ni gadheen kiristaana ta'anii
Aangoo qabachootu hin taane kiristaana ta'anii aangoon maaliif akka namaa kennamuuf eenyu biraa akka namaa kennamu wallaaluun badii guddaadha. Kanaaf obboloonni koo amantaa kiristaanaa hordoftan hundi keessan danda'amnaan siyaasa hundumaatti hirmaadhaa. Isintu garaagarummaa fida. Isin warra waaqa beekantu qajeelummaa fida. Isin warra waaqa beekutu dhugaa biyya lafaa gubbaatti fida. Garuu iddoo waaqa isin kaa'een dagatiinaa. Aangoo kan namaa kennu kan namarraa mulqus waaqayyoo. Amanamummaaf sodaadhaan waaqayyoof haa hojjennuun isiniin jedha. Warri immoo meedaa lama keessaa maaliyaa uffatanii Dr. Abiyyiif takka raajii raajjuu እግዚአብሔር እንደዚህ ይልሃል ጀቱ አስደብተኒሞ አራ ሲያሳ ከሰን ገሪና ነው እንጂ እስኒሞ ፉመ ከሰ ፍላላ ቪዲዮ መከሰ ኢላላ ቃና ኑኑ ዝሪት ፈረን ገሩ ቪዲዮ ከሰ ኢላላ እሱንም ተሳል ፈዳቲ ሶበ ከነ ዲሳ እስኒ ያጁን ያለዳ ገለቶማ Ayyee faarfataa dastaa baay'ee ulfaadhu nu bohaarsaa nu barsiisaa jirta. Namoonni baay'een akkasirraa barataa jiran, namoonni baay'een akkasirraa dhaggeeffataa jiran abdii guddaan qaba. Qaawwa kanaan karaa akkasii kanaan amantaaf siyaasa gargar fageessanii ilaaluu kanaan hawaasa keenya keessumaa rakkoo gara mana amantaan especially gama mana amantaa kiristaanaan siyaasa haqarraa baay'ee fageessanii ilaaluudhaan siyaasaaf haqa gargar fuudhanii ilaaluudhaani hawaasni keenya qaawwa guddaa keessa waan seene natti fakkaata. Qaawwa guddaa qaawwa hamaa keessa waan seene natti fakkaata. Rakkoon gama kanaan siyaasaaf amantii kana gargar foone ilaaluudhaan especially manneen amantaa ka masjida sa ta'u manneen amantaa ka churchii sa ta'u waldaa kiristaanaa sa ta'u gama protestaantii sa ta'u ortodoksii sa ta'u eenyuun kaatolikii na ta'u manni amantaa kamiyyuu haqaaf siyaasa gargar fuudhe haqaaf siyaasa gargar fageesse ilaaluun kun biyyattiidhaaf keessumaa biyyattii gaaga'ama siyaasaa amma kana ga'u keessa jiru biyyattii haqa dhabdee haqi jalaa awwaalame haqi jalaa du'ee gaafa hundumaa haqa isheef bu'aa imimmaan duguggataa jiraattu akkasiif ilaalchi dogoggoraa akkasii balaa akkamii qaba jettee yaadda? Balaansaa egaa balaansaa mootummaafis balaadha, hawaasichaafis balaadha, warra mana amantaa keessa jiran kanaafis balaadha. Maal seete bosona guddaa tokkotti gaafa ibiddi qabatu laavlihuudii achi keessa jiru hundumaa guba mitire abiddi filatee nama nyaatu. Gaafa waaqayyo dheekkamu kanafuu danda'u hin jiru. Soomni waaqayyoon hin dheekkamsiisa. Jallinni waaqayyoon hin dheekkamsiisa. Karaa itti waaqayyo react godhu immoo adda adda. Fakkeenyaaf bara bishaan badiisaa yaadatta. Waan biyya Sodoomitti ta'e yaadatta. Karaatti waaqayyo react godhu individually akka sabaatti akka nama dhuunfaatti waaqayyo react immoo godhu yommuu inni bara Aaroon fa'ammoo lafa isaan irra dhaabbatan akka isaan afaan bantee akka liqimsitu akka inni godhe yaadatta. Bara biyya Gibxii mootii Fara'ooniin immoo galaana keessatti fardeensaa hundumaa jin akkanitti galaanatti dachaase agarta. Jallinni gaafa xoofoo isaa guutuu react godha waaqayyo argite hin dubbata. Garuu waaqayyo gaafa dubbatu nama ababbalaan dubbatu. Karaa ittiin dhufu hin beektu. Markaba guddaa tokko godhii fudhu biyya Itoophiyaa. Markaba keessa immoo gola baay'eetu jira. Lafa ciisichaa, lafa nyaataa, lafa daakaa, lafatti bashannanan, lafa hundumaa kutaa hedduu markabni guddaan kun. Gaafa markabni kun raafamu achi keessa kan jiru hundumaatu raafama. Miidhaansaa hunduma dhaqqaba. Argite? Namoonni yommuu ani yeroo tokko waan tokko dhugaasii ba'a biyya Gimbiin dhaqe. It was 1998 akka Itoophiyaatti. Gimbii dhaqee tanani namicha aangoo qabu wayii na argeddoo tun taa'ee makiyaatoo dhugu. Na dubbisee an akkas akkasiidha maal naan jedheennaan.
Otuma wal bira teenyuun akkuma carraa dhuguma sitti maadha. Akkuma dingataan sagalee waaqayyoo irraa edaa sammuu baga aangoo qabaatte malee ilaa kana den sagalee waaqa ottime. Hinne maaliif naa ta'een jedheen baay'ee sirriba mana koo facaasaa yeroo hundumaa kadhannaatu jira naan jedhe. Nami tokkittiin balleessitee kan naan jedhu hin jiru jedhe. Ana garuu cubbuun koo hirriba na dhowwataa naan jedhe. Sigalee? Nami tokkittiin balleessaa kana goote kan naan jedhu hin jiru an garuu rafaa hin jiru. Cubbuu baay'een qabaa naan jedhe. Girgiddaan koo qinaaxxiin koo dhiiga namaati naan jedhe. Dhugumatti maara. Har'a bulchitoota warra biyyaa kan karaarraa kaachise kaabinoota kan soba shaakalsiise raajota Itoophiyaati baay'ee. Jettani ma. Ofii isaanii mani laawundarii godhu bilaak maarkeetar doolaarii bitu haadha mana namaa hin fudhatu gaa'ela namaa hin diigu argite lafa hin zarafu isa akka sila Amoos dubbatu isa akka sila Miikiyaas dubbatu isa argine mana irratti mana lafa irratti mana hundumtuu nan gahiin jecha warra tuullattan isiniif wayyoo mana dhagaadhaan ijaarrattu garuu keessa hin jiraattan akka Israa'el daansaafaa. Makkanniisaarraa, jamoorraa, eessarraa mana doomeeqaa miliyoona 50 bitee ijaare hundumti isaa firiis godhee taa'ee amaarinyaa koltaaffaa sanaan birrii naa kennaa baankiin cufameera jechaadha. Argite namni jedha sagalee waaqayyoo walitti qaba abbaa nyaatu garuu hin beeku jedha. Kana baruu qaba ilmi namaa argite bara baraan hin jiraatu namni. Sigaleera ija kana hundumatu gaaga'ama gaafa waaqayyo dheekkamu garuu kan balleesse even an dhuguma sitti muudhaaf taanaan kan akka abbootii amantaa biyya Itoophiyaa cubbuu qabu kan harki isaanii dhiigaan guutuu hin jiru. Namoota mana siyaasaa wayya dhugaadhuma sitti hima. Eessaa bara namni seera maal jedha mootichi Daawit dargaggeessi karaa isaa maaliin qajeelfataree dubbii afaan kee keessaa ba'u mitiiree yaa waaqayyo jedha. Mootichi akka jedha bara. Namni kan karaa isaa qajeelfatu maaliin dubbii waaqayyoo isa qajeelummaa lallabuun. Garuu jarri gaafa yara bukkee dhaqan karaa ittiin lafa butan barbaadu wanta ta'eef hoosi duukaa jira. Oo baateettaa jedhu jechuudha. An guyyaa tokko dhuguma sitti himaa jira. Nama ta'e tokkotu abbaa duulaatiin irra deebitee pirezidaantii Oromiyaa taata jedhee raajii raajeef ana fuulduratti. Intaan namtichi argite hamma kanaatti warra soban aci barbaarota sobduu kashalabbee warruma akkasila Roobert Mogaabiin jedhe warra karaa mana barumsaa ba'anii deemnatu xanqaayiif raajii ta'e biyyaan taphate malee obboleessa ko eenyurraa barata Dr. Abiyyi dhugaa meelatti miti waldaan dhaqu keessa hoo paastariin kashalabbeedha raajiin kashalabbeedha diyaaqoniin kashalabbeedha eewurraa bara namtichi kun galee. Ijaa kana kan balleessuu isaanii kan jalliseeyyuu isaanii kanaaf qajeelchuus hin danda'an. Ijaa kana adabbiinsaa hundumarra jira. Biyya immoo gaagaa ilaali biyya beela laadi waraana laadi amma kan gaaga'amaa jiru biyya guutummaadha. Du'a laadi badii biyyatti dhufaa jiru kana laadi jarri garuu zanaa jettee masqalii ishee fannifattee Yesuus maxaarsi jetti muudiidhaan. Kanaaf hundumatu miidhamaa kana namni ribarraa dammaqu qaba. Warri abboota amantaaleen jedhan baay'ee jaraan ani daldaltoota abbaan amantii kanaas biyya lafaa kanarra hin jiru anyway maqaa isaa keessaa akka isaan fudhatan hin beeknu akkasii wantichi biyya gaagaa hundumatu miidhama. Hayyee ulfaat mee gara dhumaatti dhaamsa gabaabaa tokko kanatti nuu dhaamtu keessumaa manneen amantaa kiristaanaa keessumaa waldoonni dhugaa wangeelaa kanatti amanan maal gochuu qabu jettee yaadda? Look ilaalama agartee amantaa kana mataasaa akkaataan isaa sila sitti meen ture seensa koorratti amantiin inni sirna qabu sirna qaba. Amantiin sirna hin qabne numti karaa gubbaatti dhalate immoo sirna hin qabu. Argite maal ta'e seete seeraa warra Israa'eliin sitti hima. Waggaa 430 biyya gabrummaa turaniiti. Waaqayyo kaabaa bilisummaatti ennaa maanni bilisummaanii jedhan. Bitaa isaan galee haa ta'u inni weedhanii kaanii deemsa jalqabanii galaanni diimaa bira ga'anii yaa Musee maali achumatti to'afni irrayyuu ta'ee nu wayya ture garbummaa kajeelan.
Okay? Achi immoo ce'anii indagana ayi buqqee shunkurtii kajeelan. Sana booddee dhaloota waaqayyoo wallaale ta'an maaliif baay'ee isaanii karaa gubbaatti dhalatan ijoolleen Israa'el. Eddii biyya boojuudhaa ba'anii ijoolleen karaa gubbaatti dhalataan deemti waan ta'eef biyya dhaabbataa qe'ee dhaabbataa sirrii hin qabdu sii galee karaa gubbaatti dhalatti ijoolleen. Amantiin karaa gubbaatti dhalate kanaa kun jira fakkeenyaaf waggaa 5 darban keessatti akkuma raajii bushurii namni jedhamu tokko biyya Afrikaa dhufee Itoophiyaa keessatti sobduu kana leenjisee dunkaana waxxarattees biin maakiroofoonii bitattee zarafuutti gatteessa kanachaan. Garuu immoo dhaabbileen amantaa kan sirna qaban dhugaama dubbachuuf hojii evangelizimii, hojii mishinii, even amma waa fudhattee ilaalte waldaa makaarisu biyya Itoophiyaa durii warra akka guddinaa tumsaafaa hojii jastisii, hojii advokeesii, hojii bulchiinsaa, hojii haqaa, hojii dinagdee, hojii misoomaa dalagaa turan. Hospitaala ijaaruudhaan, mana barumsaa ijaaruudhaan, nama barsiisuu, kolleejii ijaaruudhaan, karaa galchuudhaan, iddoo bishaan qulqulluun jira bishaan gaddabuudhaan. Si galeedha limaatii irratti, barumsa irratti, dhaloota haaromsuu, riifoormi gochuu irratti wangeela lallabuu qofa otoo hin taane holistic approachidhaan waan hundumaatti hirmaattee waldaan keenya hojii akkasii hojii boonsaa dalagaa turte. Utuu warri ammaa kaabinee nu jalaan ta'in jechuu kooti warri akka guddinaa tumsaafaa. Kanaaf walitti qabnee warra akka Israa'el daansaafaa iyyuu cufaafaa walitti qabnee waamna yoo ta'e jara kana you have to exclude those people. Isaan kana amantii sirna qabu kanatti jara kanaan creediin keessa maal yoo ta'an beekan. Do you guys have any kind of catechism you think qaban? Do you guys have any kind of like doctrine in qaban? Mal doctrine insani tibarat sigalle. Doctrine insani takaftoal. Doctrine insani account achula 1 million gabtoal. That's kind of doctrine in amanti ta undanda kuni yoki tanqaita wanta te tokko ta baka magikida na warra maajishaanota kana tun taane waldaan isheen sirna qabdu isheen seenaa qabdu amantiin inni nun keessatti dhalannee guddanne isa kana. Kanaaf abboonni amantaa abboota darban irraa baradhaa luba guddinaa fa'a irraa baradhaa. Hoolota kana waaqa sinitti kenne hoolota keessaniif yaadaa, hoolota keessaniif waan gaarii hawwaa, hoolota keessanitti waan dhugaa dubbadhaa, waaqayyo isin gaafataa, tiksee amanamoo ta'aa jechuun hin barbaada kanu. Ulfaat faarfataa dasta walumaa gala isa ajjeesutti akka inni ajjeesaa jirutti himuu danda'u, isa cabsaa jirutti, isa balleessaa jirutti bariisaa itti himuu danda'u akka qabnudha. Dhugaan nun harkaa qabnu ispeeshaalii gama mana amantaatiin dhugaaf dhaabanna taanaan, dhugaaf hojjenna taanaan siyaasni qajeelee gara dhugaatti deemuu akka danda'u. Siyaasni sobaan badaadhe, siyaasni sobaan jedhee gara fuula duraatti deemee gara dhugaatti deemee of ijaaruu akka danda'uuf even qabsaa'uu kan qabu amantaa kam keessa yoo jiraatu qabsaa'uu kan qabu amanaadha. Qabsaa'ee qajeelchuu kan qabu, qabsaa'ee sirreessuu kan qabu amanaadha. Dhugaa dubbachuu fi gama namoota amantaa yookaan doktrinii amantaa yookaan pirinsipilii amantaa harkarraa hin qabnetti yoo ceete gama sana deemtee yoo ilaalte dhugaan isaan biratti rakkasa ta'uu danda'a. Waa'ee dhugaarra dantaa dhabuu danda'u. Garuu gara mana amantaatti dhuftee yoo ilaalte pirinsipilii ittiin jiraatu namni qabu, pirinsipilii ittiin deddeebi'u namni qabu utuu dhugaan dhabu, utuu dhugaan cabu callisee ilaaluu hin danda'u waan ta'eef amanaarraayyuu siyaasni bareeda. Siyaasa qajeelchuuf, siyaasa dhugaa, siyaasa walqixxummaa, siyaasa isa ganama waaqayyo kaa'e sanatti deebi'uudhaaf, isatti dhufuudhaaf, imimmaanni namootaa akka haqamu taasisuudhaaf more ka barbaachisu namni amane tokko siyaasa keessatti hirmaachuun baay'ee barbaachisaa akka jedhudha. Golamni dubbii keetii mee walumaa gala wantoota amma dubbachaa turte kana samaraayiz nu gootee keessumaa hawaasa keenya Oromoof. Oromoon yeroo inni itti balaa hamaa keessa jirudha. Yeroo inni itti du'aa jirudha. Yeroo inni itti dhiigaa jirudha. Fakkeenyaaf Wallaggaa fakkeenya fudhadhu. Gujii fakkeenya fudhadhu. Golee Oromoo hundumaarra deemtee yoo ilaalte amma ajjechaan baay'ee dabalaa jira. Baay'ee ol ka'aa jira. Waraanni mootummaan hawaasatti gadi bobbaasee nama akka baalaatti lafatti gad harcaasaa jira. Namni du'aa jira. Du'i namaa Itoophiyaa keessatti akka saree karaa irratti konkolaataan rukutamtee darbiteetti illee ilaalamaa hin jiru. Namni waa du'aa kana dhiiseera amma
du'aa jira namni waan ta'eef waa du'aa kana dhiiseera dhaqee awwaallatee deebi'a malee booyyuu dagateera namni du'i hawaasa keenya gidduutti safuu qabu amma sun hafee just waan baratamaa waan ta'eef hawaasnutu akka kanatti du'aa jiru. Hawaasnutu akka kanatti manni isaa gubataa jiru, qeensaa cabaa jiru, badaa jiru. Wallaggaaf Gujiin utuu barbadaa jiru, Oromiyaa guutuun utuu dhiigaa jirtu, utuu boo'aa jiru. Namoota ija kanaan namoota akka kanatti ilaaluudhaan ilaalcha dogoggoraa ilaalcha dabaa akka kanatti namoota kana waan kana akka waan qajeelaatti akka waan sirriitti ilaaluudhaan namoota socho'an kanaafis ta'e akkuma waliigalaatti mootummaa amma aangoorra jiruuf illee ta'e mootummaa amma aangoorra jiru mootummaa du'i lammii isaatii du'i hawaasa isaatii homaatti fakkaataa hin jirre kanaaf walumaa gala goola barratti cuunfaa yaada cuunfaa nuu kenniiti sagantaa keenya gara xumuraatti fidna. Well, baay'ee galatoomii yoolifan. Egaa wanta ammatti kaaftee waan qabatamaa lafarra jiru waan argaa dhagaa oollu argaa dhageettiidhaan inuma quba qabaannaa kun waan dhokataas miti biyyi keenya rakkoo hamaa keessatti akka inni kufee jiru kallattii hundumaan dinagdeen hawaasummaan dippiloomaasii isaan addunyaa wajjin hin qaban even biyyi keenya amma ani biyya Itoophiyaa irraan dhufe jennee himachuu amma qaanfannutti geenye irra maaliif numatu wattaaddarri keenya akkas nu godhee ilma keenya tunurraa dhalatee qawwee baatee nutti deebi'ee haadha isaa dhiitee obbolitti isaa immoo daffare jennee himachuu qaanofneerra. Dhuguma sittimaa jaarraa 21ffaa keessatti ijoolleen keenya Oromoo keessatti dhalatanii Oromoo irraa dhalatanii as deebi'anii Oromoo dhiitan, Oromoo zarafan, Oromoo hatan, Oromoo gudeedan isaan caalaa kan qaana'u hin jiru tuu sammuu qabaatanii. Kanaaf sabni keenya immoo dammaquutu irra jiraata. Sabni dammaqe by the way akkas hin ta'u. Sabni gaafanni hin dammaqnedha kan inni miidhamu. Utuu irriba jirtuuti kan goondaan si nyaatu. Nama irriba irraa dammaqe goondaan nyaachuu hin danda'u. Maaliif gaafuma takkaa ciniinamtu taaltee kaata waan ta'eef. Nama irriba du'aa rafu garuu goondaan funyaan isaa sillixxii gurra isaa sillixxii du'uu danda'a. Dhumarti iddoo gadheelitti. Kanaaf hawaasi dammaqee hawaasi hubannaa qabu hawaasi ija isaa lamaan itti fayyadamu sammuu isaatti kan fayyadamu kan argu bitaa isaa mirga isaa kan ilaalu maal gochuun akka isarra jiraatu eessaan ba'uun akka isarra jiraatu hawaasni beeku hawaasni akka kanaa miidhamuun isaa gad xiqqaadha. Hawaasi hin dammaqne immoo baay'ee miidhama. Amma Oromoo gidduutti saba keenya keessumaa saba Itoophiyaa gidduutti wal jibbiinsi saba keenya gidduu jira. Dhumaatu jirru garuu wal faanallee dhaabbannee wal faanallee iyyuudhaaf hin dandeenyu amma waan nama dhaarsutu mosa kanadha. Kanaaf sabni keenya dammaquutu irra jiraata. Yoo hin dammaqu ta'e goondaan miila nu ciniine kun akka inni gurra nu galuu danda'u akka inni funyaan nu galee mataa keessa baduu danda'u itti yaaduun barbaachisaadhuma ta'a jedhanii yaada. Warra obboloo keenya ijoollee keenya qawwee qabatanii kan biyya bulcharraa ittisa biyya ta'uu danda'a poolisii Oromiyaa ta'uu danda'a. Beeku isaanu waan isaan godhan sirrii akka hin taane kanatti himan baay'een isaanii immoo kiristaanota illee. Kanaaf Waaqayyo maal jedha fakkaate seera uumamaa boqonnaa 9:6 gubbaa irratti ani nama jedha bifa koon waan hin uumeef namni dhiiga namaa dhangalaasu dhiigni isaa hin dhangalaafama jedha. Kana sagalee Waaqootu dubbatamaa ta'e dastaa miti. An nama bifa koottan uumee jedhe Waaqayyo. Kanaaf namni nama ajjeesu nama ana ajjeesedha nama karoora koo ajjeesedha. Maaliif Waaqayyo dhala namaa hundumaarraa pilaanii qaba. Karoora qaba. Gaafa nama ajjeefnu dookumentii Waaqayyoo namicha keessa jiru gubaa akka jiru hin dagatiinaa. Kanaaf inni nun ittiin taphataa jiru kun ibidda. Waaqayyotti immoo hin qoofamu. Namni kan facaase isuma hin haammata. Waaqayyoo dhiiga Naabuteef dhiiga Abeeliif akkuma farme dhaloota hedduu gatii akkuma kaffalchiise ammas dhiigni dhangala'u kun Waaqa biratti waan sagalee qabuuf waan dhaga'amuuf lafittiiyyuu gatii waan kaffalchiisuuf adaraa dhiiga dhangalaasu kana hadhaamnu walirraa Waaqayyoon sodaannu namni bara baraan jiraatu hin jiru inni ajjeesu inuma du'a. Oromoon magmaa akka jedha harki akka ajjeeftetti fuuti namni harki akka keessatti fuuti namni akka ajjeeftetti duuti jedha. Harki akka keessatti fuuti namni akka ajjeeftetti duuti. Kanammoo argaa jirra keessumaa wanta hiwaat gubbaatti ta'e. Waggaa 3 dura dhaadannoo masana gagga'u gurguddaa afaan gurguddaadhaan inni isaan haasa'anii har'a immoo salphina isaan irra dhaqqabe ija keenya fuulduratti umurii keenyatti wanta Waaqayyo gatii namaa kaffalu argine irraa barachuun nurra jiraata.
warra biyya bulchitaniin immoo waaqayyoo kan inni marcuma isinii kenneef kan inni aangoo isinii kenneef achirra teessanii yaada waaqayyoo akka fiixaan baaftaniif hawaasa keessan akka tajaajiltaniif saba sanaaf lafa sanaaf biyya sanaaf waan gaarii akka dalagdaniif malee waan hamaa akka dalagdaniif takkaa hayyama hin qabdan. Waan gootaniif garuu waaqayyo funduratti itti gaafatamtu. Kun immoo jala muramaadha. Kanas isinuu beektu. Kanaaf mul'ata Yohaannis keessatti inni jallaan ittoo fufee jallina haa godhu. Inni waan gaarii godhus itti fufee waan gaarii haa godhu. Waaqayyo garuu waan kana hundumaa gara firdiitti hin fidaa sagalee waaqayyo. Kanaaf hisaaba keessan buufataadhuma deemaa jechuu gooti. Warri amantoonni immoo gara waaqayyoo ta'a. Waaqayyo immoo gara inni jiru gara hiyyeessaa, gara isa mana hidhaa jiru, gara isa dadhabaa isa humna hin qabne, gara isa cunqursaan gatiitti irra jiru, waaqayyo gara warra kanaa arfanii jira. Isinis gara waaqayyo goraa. Kanaaf akkaataa kanatti yoo irribaa dammaqnee uf hubannee waaqayyoonis ufis seenaa keessa ilaallee hegeree keessa ilaallee dhaloota keenyaaf ziyaanne yoo hojjenne wanti gaariin tokko hin ta'a abdiin jedhuun qaba. Waaqayyo sinaa eebbisu waan daawwattaniif galatoomaa. Hayyee faarfata Dastaa Insarmuu Edmonton Kanaadaarraa waamicha siif goone nuu kabajjee yeroo keellee eeggattee nuuf dhiyaachuudhaan gorsaaf ibsa bareedaa akka kana fakkaatu hawaasa keenya maraaf waan dabarsiteef waan nu gumaachiteef maqaa Shindigaa Broadcasting Serviceef akkasuma maqaa uummata Oromootiin galatoomii ulfaadhu siin jechuun barbaada. Daawwattoota keenya sagantaan qophii waltajjii Shindigaa keenyaarraa asuma irratti raawwata. Yeroo biraa sagantaa biraa qabannee amma walitti deebinutti nagaan nu tura. Shinnigaa Channel akeeka qabsoo bilisummaa Oromoof walabummaa Oromiyaatti xiyyeeffachuun tamsaasaalee televezyiinii karaa saatalaayitii isiniif dhiyeessuuf qophii xumuree jira. Yeroo dhiyoo keessattis sagantaalee dhuga qabeeyyii madaalawuuf guutuutaan isin biraan ga'a. Oduu ammeef gabaasaalee oolmaa guyyaa guyyaa Oromiyaaf naannoo ishee xiinxala siyaasaa hawaasummaaf diinagdee Oromoof Oromiyaa sochii qabsoo bilisummaa Oromoof humna ittisa Oromiyaa sagantaalee aadaa barnootaa fayyaaf diinagdee Oromoo qajeeltoon isiniif dhiyeessa. Shinnigaan bakka hangafoonni qabsoo bilisummaa Oromoo afaan qawwee duratti amantiidhaan walirraa adda hin baanu jechuun tokkummaa Oromummaaf lubbuu isaanii qaalii wareeganii mallattoo tokkummaa murannoof gootummaa gadi jabeessanii dhaabanii. Shinnigaa Channel irbuu isaanii kanatti fufsiisuuf kan dhaabbate yeroo ta'u filannoon keessan burqaa odeeffannoo haqaaf mallattoo qabsoo walabummaa Oromoo Shinnigaa Channel haa ta'u.